Yesus Kristos ergamaa Waaqayyo malee Waaqa miti jennee haasa'u jirra. Ilaa maal seete amma bulettiin keenya wallaalteedhaa fi wangeelli sirrii miti jechuu miti. Poontii keessan garuu anuma dhiyoon gale waan ta'eef poontii keessan hin barree. Maanni Yesus Kristos Waaqadha mitiidha moo poontiin keessan maanni? Yesus Kristos Waaqa miti kan nyaatee dhugee dadhabu kan rafudhaa. Waaqa miti Waaqa qabannuyyuu jechaa jirra. Fi wangeelarraa baasichi gaafadhaa. Mee yoo anatu dogongore moo Marqos boqonnaa 2:23 irraa yoo dogongoruu baadhe. Mee naa dubbisi mee kan? Mul'ata? Alamatti si goggodhu? Lixee? Maqaa keechanii. Amanumaan nu sardaa waliin mul'achuu? Abbo? Eshi. Burteen kun Kiristaana fakkaata isheef carraa kennee dirbaatti deebi'a. Burtee jirtaa? Olgashaa ijoo Kiristaanonni baay'ee jala jiru olgashaa. Warri mana mooditara qabdan yookiin mooditara namaa kenna. Burtee akkam nagaa keedhaa? Nagaa galata rabbi. Baga jiraatte geefti. Gaaffii nama isaa baasee xiqqoon ulfaata waan ta'eef si waan biraa siyaasuuf. Ortodoksiidhaati si. Ani ofuma koyyuu gaaffiin qaba. Gaafata rakkoon hin jiru ishee ortodoksii moo pheenxee? Lammasaa rakkoon qaban kiristaana. Kiristaana kamree kiristaana baay'ee jira ortodoksii pheenxee. Lammasaa rakkoon qabu kiristaana. Kaatolikii. Kiristoos maxxamanna hundi keenya. Okay, macaafa 81 fudhattaa reeti? Rakkoon qabu. Okay, bakka ortodoksiidha jechuudha tole. Ani gaafa dhufee bara. Gaafa rakkoon hin jiru ortodoksiidhaatiin gaafatamu innaan akkasumas hin dirqisiisnu gaafachuu dandeessu mirga keessan bana garaachin laay. Yoo amantii keenya irraa waan deebisnu qabna jettan qofa isin gaafadha malee gaafachuu mirga qabdan. Gaaffeen si gaafadhu. Bataskaanaa namni dhukkubsate tokko bataskaanaa yoo dhaqe hin fayya. Cheerchii dhaqes hin fayya. Angaruu arganna laddee bakka amma kana geeti. Nama dhukkubsate maskii dhaqee fayyis takka argee beeku. Maaliif dhaqun garuu maaliif gara amantaa ortodoksii namni keessan gaafa dhukkubsatanii gara amantaa pheenxee dhaqu kun gaaffii godha. Ayyee galatoom. Nu biratti ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam hojii keessan agarsiisachaaf hin hojjetiin hayyuu nuun jedhu. Agarsiisachaaf jechuun yoo hojii kana baafteen agarsiifatta taanaan hojiin keessa jalaa bada dingata. Namni akkasii jaju namni akka maal jedhu gaafa jettu hojiin kee kun imaanni kee amantii kee kun dadhabaa deema waan taateef waan gootu riyaarraa dhoskadhaati goradhaa jedha ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Kanaafuu nuti televizyiinii finnee nama dhukkubsatutti daqqannee nama dhukkubsatu saaxillee kun akkasii jennee kaalchoo fi dhiitichoodhaan dhiitaan agarsiisnu namatti. Sigalee nuti yoo namni dhukkubsatee dhufe achumatti kadhannaa goonee fi sanbooddee fayyee qaxxadhee deema malee nama sana finnee kun namni kun dhukkubsateetu kun akkasitti kadhannee akkasitti fayyee jennee kaalchoodhaanis hin oofnu nuti bana garaachi illaa. Sigalee kaballaadhaan itti galu. Nama lama miidiyaarratti na dhaggeeffatu qaba. Nan xumura kaaqoe. Nan xumura. Kanaafuuti nuti masjiida nama dhufe masjiiduma keessatti achumatti ukkaamsine achumatti itti qaraamee dhokatee dhuma achitti wanneedha malee miidiyaarrallee baasnu namatti illee agarsiisnu. Kanaaf hin argineeti. Masjiida immoo nama dhukkubsate fuudhii deemiti dhaqee ilaalu rakkoon hin jiru. Dheengadda intala ortodoksii tokko viidiyoon ishii na bira jira garuu baasuun barbaadu intala ortodoksiidha dhukkubsatte jedhanii na waamani. Hojii hojjechuun dandeessu gaafa dhaqxu hin gaggabdi hin kufti naan jedhani. Gaafa naqu garuu hafuura hamaan keessaa baasa ishee keessaa kan matatiin itti hojjetameedha. Siigalee kanaafuu ortodoksiidha garuu isheen hatta ortodoksiifu kadhannaan goona nuti garuu amantii kee jijjiiri hin jennee nuti. As baasnee kaameeraa fuulduratti qabnee amantii kee jijjiiri minaamin yoo sin fayyitan jennee nan dhaqee. Ooyee al tokko na xumursiise kaaste. Intalittiin hin da'um gaafa bartee jiru masqala ofirraa qabdi hirrifatte. Maaliif natti qaraatanii naan jette maali jennaan rakkoo qabaa jedheen. Lalaan ortodoksiidhaa jette maarri ortodoksii yoo taate beetakiristaaniin as hin jiru beetakiristaaniin hin deemtu. Charchiin hin jiru charchiin hin deemtu. Nuti immoo obboleettii keenya amantiin adda taanullee intala biyyaati. Obbolummaa biyyaa walirraa qabna. Obbolummaa Oromummaa walirraa qabna. Indoom Oromoo miti intalli Oromoo dhageessi malee anjani Amaara wayina fakkaattina. Ijoollee Oromoon na waame garuu.
Inna kanaafuu tu dhukkubsattu tooti gaggabdu sin jennee silaalaa reeyyoo. Dandeessee biyyatti galuuf hin dandeessu qaamaan qabdu maal jettu. Kanaafuu bileetti kiyya sitti qaraamee fayyuun kee waan tokko amantaa kee jijjiirtetta lakki. Jijjiirri sin jedheera lakki. Tole jedhee waan tokko tokko hunda'uun wangeelarraa barsiisaa deemee gaaffii qabaattu natti bilbili akka barbaade jedhee wallaahi na bira jira viidiyoo ishii footoo ishii garuu hin baasuun. Si galee kanattiin biraa galee galatoominaan jetteenis galatoomi jedheeni biraa galee jechuudha. Kana jechuun dirqama bakka viidiyoo irratti baafnee haasa'uu qabna jechuu miti nuti kun ortodoksii fayyisneerra jenneetu amma gadhiifne gabaa meeqa nagalachuu dandeenya akka warra televizyiinii hojjetanillaa. Nun kanaa miti nun rabbi aafiyaa akka isheen fayyitu barbaanne malee nun ittiin nagalachuuf gadi baasni namatti agarsiisuuf miti. Intala kana nan dhoske anaaf garuu nigdiidhatu achas baase. Amantaa kana intala kana wanti illee irra jira masqalee irra jira viidiyoo sanar utuu masqalee ishee wajjin hin baase akka isheen itti iyyite akka isheen itti maraataa turte yeroo itti kadhannaa godhamu akka isheen itti kufaa turte toon agarsiise anaaf gabaadha amantii kootti nama fiduu danda'a ture tuutti nagalachuu danda'e poolitikaatu ta'e garuu poolitikaa miti kan hojjedhan poolitikaan hojjedhu si galee kanaafuuti wallaahi viidiyoon sana bira jira daqiiqaa 5 jechuudha garuu obboleettii keessan kiristaanaa saaxiluun barbaadu soba jettanii waan taati nagabaafayina saniifuu Islaamummaan dirqama viidiyoo baasii namartoontiin jedhu dhaqiti yoo si dhukkube dhaqi yoo nama si jalaa dhukkube fuudhi dhaqime. Indoomaan naan jette hafuurri hamaa irraa dubbate sun maal jedha haadha ishiitti hojjennee sababa haadha ishiitti dhufnee ishee irratti gallee naan jenna haati ishee akkam jennaan haati ishee harka miilli ishiin hojjetu nuti akka isheen hin sochoone godhee jiran maadha itti beeta kiristaanii faan deemtu na yeroo hundumaa deemta achiyyuun baatu enna maaliif haga ammaan fayyine reeyyuu jedhu namni itti naqee irratti naqee tokko illee hin jiru naan jedhan inna maal goona ka alaa kulli haal kanadha. Dirqama viidiyoo achi keessatti qorasu gochuu barbaade obboleetti sii galee. Ayyee. Utuu akkas ta'eeti maaliif asirratti ijoollee warri shaadaa qabatan maaliif asirratti qabatu erga amantaa dhossaadhaan hojjetu ta'e. Ayyee. Isa immoo sirriitti ibsaa geeffadhu. Ijoolleen shaadaa qabatan wanti dhufan asirratti qabataniif inni tokkoffaaf inni guddaan waan nuti asirratti daawwaa barsiisa goonuufi. Nama keessaan barsiisne keessumaan shaadaa qabata. Namni asirratti tunuun barsiisnu ol dhufee asirratti shaadaa qabate lakki kottu na keessaan qotonnee hin deemne. Ifatti asirratti barsiisaa irraa waan ta'eef ifumatti bakka inni dhufetti shaadaa qabsiisna. Dirqama keessaan qotonnee geessinu nuti. Sii galee kanaafuuti nama asirratti shaadaa ammayyuu dhufnaan asuma irra qabsiisna asirratti dhufee kaa. Keessaan na qabsiisee nama dhufee baay'ee jira kan viidiyoo waraabadhee jiru kiristaanonni keessaan. Garuu hin gadhiisu viidiyoo isaanii hin gadhiisuuf miti kan hin waraaban. Jarri namatti mul'achuun barbaadu yaani anuma fidee namatti jara mul'isuuni. Sii galee kanaafuu namoota baay'ee jiru as jalalee kana dhaggeeffataa jiran illee hin jiru. Maqaa jara dha'uun barbaadu warri keessaan shaadaa na biratti qabatan. Saniifuu dirqamaa miti asirra baasuun yoo isheen hin feene. Isheen feete asirra dhuftee naannoo asirra qabsiisaa wallaahi rakkoon tokko hin jiru. Akkasi. Ayyee gaaffii biraa qabda amma waan fayyina waan si ta'u qabda. Waan fayyina. Waan fayyina si ta'u gaaffii fayyina si ta'u qabda gaaffii akkasii baay'ee nama fayyadu yooti. Yoo waa'ee fayyinaa irra gaaffii qabaatte gaafadhu. Barumsa dhalleetti garuu rakkoo miti. Isti waa'ee fayyinaa irra gaaffii qabda. Ijoollee warri miiseejii barreessaadhaan sooma hiikaniiru. Miiseejii hamaan barreessinaa joo. Miiseejii hamaan barreessinaa harka keessan arraba keessan tiskadha. Miiseejii keessan wanneedha. Garuu amma ammatti waan amaallee nagarranii yoon argalee nan dubbadhaa ture. Burtee koo gaaffii biraa qabdaa? Qabu na gaafadhu gaaffii. Si gaafadhu? Burtee daroo cufadhu meel tokko dhiifama. Ayyee. Namoonni har'a kadhannaa godhanii nama fayyisan fedha waaqayyootiin fayyisu moo fedha namaan fayyisu? Fedha waaqayyootiin. Fedha waaqayyootiin tole. Iyyasuus Kiristoos yeroo dhukkuba fayyisu fedha waaqayyootiin moo fedha isaatiin fayyisa? Inni immoo maqaa ofiisaa yoo waaqa dagatii ta'ee fi akka ofiisaatiitti fayyisa. Kun gaaffii qabaa? Okay. Ofiisaatiin fayyise moo fedha waaqayyoon fayyise jedhan? Gaaffiin koo ofiisaaf fayyisa moo fedha waaqayyootiin fayyisa? Fedha waaqayyootiin innis waaqayyoodhaan waaqni kan biraan hin jiru waaqni tokkumadha. Akkoo fedha waaqayyootiin fayyisa moo ofiidhuma isaatiin fayyisaa siin jedhe? Inni mataa isaatiin iyyuu waaqayyoodhaan siin jedhe manam. Kanaafuu ofiisaa fayyisaa jaatamee yesu. Fayyisaadhaan tokko. Eshi ofiisaa fayyisaa jira. Eshi wangeelarraa tokko si gaafadhaa. Waan amma mucaa irraa agarsiisaa ture irraa tokko irraa si gaafadha tole. Iyyasuus Kiristoos waan hin godhu hundumaa ofii koorraan godhuu jedhe. Fedha waaqayyootiin malee. Hin sobeere Yesuus. Maaliif sobaa na dhaggeeffadhu sitti himaa? Akka itti dubbistutti wanti kun siif hin galu. Naa galchate. Amantaan godhatuuti naa himi rakkoon tokko jiru. Abdallah.
Please. Please habibi. Naa tolu. Ani wanna hundumaa fedha waaqayyootiin hin godhaa jedhe maal jechuudha? Ani wanta hundumaa fedha waaqayyootiin godhachuun waaqayyoo Diriiraa al tokko maayikii fudhadhu. Gidduun seenaa diraa kaafitattu. Waan hin godhu Ani hundumtu fedha waaqayyootiin fedha እኔ በራሴ አንዳች ነገር ላደርገኝ አይሻለኝም። እንደሰማ ፈርዳለሁ ፍርዴም ቀን ኦፊኮት ዋቶ ኮጎቹ ላይ እንደንደው ጀድ እንክቺ መመዶ ጋጀድ ሰገሌን ኮጅራጆ Jira ustaz jira. አየ ቡርቴ ቡርቴ ኦሮ Wi-Fi kon irratti qabee ture. አብሽር አብሽር ኢየሱስ ክርስቶስ አን ኦፊኮት ዋቶ ኮጎቹ Dhageesse? እንደንደው ጀድ እናገኘ ዋቶ ኮ ዱጉማ ሞስሪ ዶንጎረ ጀድ Ofii kooti waan tokko gochuu hin danda'u. ጀድ ዱጉማ ሞሶበ ኦፊኮት ዋቶ ኮጎቹ Bakka እንደንደው kamitti ጀድ naa dubbisi. አየ ወንጌለ ሲባስ Nan dhaga'een. ኢየሱስtti fufee dhuguman isinitti himaa ilmi ofuma isaatii homaa gochuu hin danda'u jedhe kun ilmi ofuma isaatii homaa gochuu hin danda'u. Ishi garii siqee dubbisi. Ishi isa abbaan isaa hojjetu ilaalee hin hojjeta. Isuma abbaan hojjetu ilmis immoo akkuma kanatti hin hojjetaa jedha. Maa kun hafuura miti fooniin ulamaa galoo gaafa manta bare. Ilmi abbaan Kanaafuu- tokko siin jechaatiin jira. Maqaa biraa maqaa fuula qulqulluu sadan waaqa tokko jedhama. Siif hubatamaa? Butte qoy akka jedhe Iyyasuusitti fufee dhugumatti isinitti himaa ilmi ofuma isaatii homaa gochuun Inni abbaa kadhatu jechuu isaadha. ayyee kanaafuu abbaa kadhatu malee ofii isaatii waa gochuu hin danda'u miti dhageefti. Akkuma kana immoo Yohaannis irratti maal jedha abbaa kadhatee akka immoo waa gochuu danda'u immoo si agarsiisee taniin gaaffii yoo qabaatte tooftaa yookiin immoo gaaffii biraa si gaafadha maal jedha boqonnaa 11 Yohaannis lakkoofsa 41 irraa kaanii maal jedha lakkoofsa 38 irraa kaanu. Iyyasuus ammas Filatee yoo fayyisa waan beeknuuf dureedhaan kan nu yaadina. maal jette geefti? Nuyi suma nama fayyisutti amannaa kanaaf hin cinqaminaa jedhe warra koomentiidha. Abshir rakkoon hin jiru gaafa dhugaan namaa galee sumatti amananii waan nama fayyisutti abshir rakkoon hin jiru as kana qofa laalati wangeeluma hubadhu malee waan feetetti amanii rakkoon hin jiru wangeela akka hubattu qofa barbaadan. Iyyasuus ammas of keessatti dhiphatee gara awwaalichaa dhaqee awwaalichi holqa dhagaatti holqa dhagaati holqichis dhagaadhaan cufamee ture yemmus Iyyasuus dhagicha itti fuudhaa yookiin dhagicha itti fuudhaa jedhee Maartaan obboleettiin isaa du'ee immoo gooftaa yoona foolii godhateera. Erga awwaalame har'a guyyaa afuraffaa isaati ittiin jette. Itti fufee kanarratti Yesuus yoo amante ulfina Waaqayyoo akka argitu ani sitti hin himneeree isheedhaan jedhe. Maal jedhani? Yoo amante ulfina koon jenneen ulfina Waaqayyoo akka argitu jedhe ilaal amanteennaan ulfina Waaqayyoo akka argitu malee ulfina koon jenneen yoo amante Ati soorgomoo tokko qola baastedha kana taasaarti. qola baasee maal ta'a danda'amnaa inuman baasa malee keessa isaas ila kanaafuu argitu ani sitti hin himneeree jedheen kanaafuu Waaqayyootti amante amantii Waaqayyoo qabaatte maal taate hin fayya jechuudha dura garuu Ni beektamneedhaani. Ulfini kan eenyu dhala obboleessa koo. yoo amante ulfina Waaqayyoo akkaata argitu jedheen amani ulfina Waaqayyoo moon argitaa jedheen itti aansee ani sitti hin himneere isheedhaan jedhe kana booddee lakkoofsa 41 irratti isheen dhagicha awwaalichaa fuudhan Yesus garuu ol ilaale yeroo jarri dhagaa awwaalichaa jiru kan Alaazaar jechuudha ol ilaalee maal jedhe yaa abbaa ana dhaga'uu keetiif sin galateeffadha akka ati yeroo hundumaa ana dhageessu ani beekeera garuu namoonni as dhaabbatan kun akka ati ana ergite haa amananiifan akkana dubbadhe jedhe ilaali
Harka isaa ol fuudhee du'aan kaasiin dura maal jedhee Waaqayyo kadhate. Waaqayyo kadhate maal jedhee Waaqayyoon deebisee fenna yaa abbaa galatoomi waan dhageesseef yeroo hundumaa akkana dhageessu annan beeka. Garuu wanti sagalee koo ol fuudhee dubbadhuu fi akka jarri as jiran kun yookiin as dhaabbatan kun akka na ergite haa beekanii fedhe akka Waaqayyo ta'eef hin jenne naa kaasuuf jedha Alaazaariin. Waaqayyotti du'aa kaase osoo hin taane ergamaa du'aa kaasee fedha Waaqayyotti akka jedhan lakuno. Akka ana ergite haa amananiifan jedhe malee sila akka Waaqayyo ta'e akka ilma kee ta'e akka ani isa kaasu haa amananiif hin jenne. Akka ati ana ergite haa amananiifan kana dubbadhe jedhe. Kana jedhee sagalee guddaadha Alaazaariin as ba'i jedheen ilaali. Erga kana jedhe booddee. Sigalee kanaafuu Yesuus Kiristoos fedha isaatiin godha osoo hin taane Waaqayyo kadhatee fedha Waaqayyooti malee maa tokko gochuudha hin danda'u. Kanammoo nuti warri Musliimotaa Yesuus Kiristoos fedha Waaqayyootiin maal godha jenna nuti Musliimoonni kana hin dinnu. Kunoo maal jedhaa? Gara ilma Israa'elitti ergamaa isa godhaa. Ani dhugumatti gooftaa keessan irraatii jedhe raajiidhaan isiniifan dhufe ani dhoqqee irraa waan akka allaatti isiniif uumaa isa keessattis nan afuufaa eeyyama rabbiitiin allaattiin ta'a eeyyama eenyuutiin fedha rabbiitiin jechuudha fedha rabbiitiin maal ta'a allaattiin ta'a tokko jedhe eeyyama rabbiitiin jaamaa fi lamxii nan fayyisaa ilaali nun bar musliimoonni lamxiif jaamaayyuun fayyisaa ture Yesuusii garuu kan gochaa ture ofiisaa osoo hin taane eeyyama rabbiitiin jenna eeyyama rabbiitiin. Isin garuu hundinuu Yesuustu fayyise malee eeyyama rabbiitiin hin jettani wangeelli eeyyama rabbiitiin osoo jedhu. Eeyyama rabbiitiinis du'aa nan jiraachisaadha. Eeyyama rabbiitiin du'aas nan jiraachisaadha Yesuus. Eeyyama rabbiitiin eeyyama isaa tutuun eeyyama rabbiitiin. Dhugumatti kana keessa muumintoota taataniif mallattoo isiniif jiraadha. Wanni kana godhuuf immoo warra amantaniif mallattootu isinii jira. Mallattoo kamii? Mallattoo ani ergamaa Waaqayyo ta'uu Waaqayyo dhugaa tokko gabbaramu ta'uutu jira jedhee dubbate. Kanaafuu Yesuus Kiristoos fedha Waaqayyootiin du'aa kaasee jira jennee amanna. Jaamaallee fayyisee jira jennee amanna. Fedha Waaqayyootiin dhoqqeerraa fakkii simbiraallee godhee jira. Itti afuufeellee fedha rabbiitiin maal ta'ee jira? Shimbira taatee jirti jennee amanna. Garuu hoo ergamaa warra Israa'el immooti. Agartee ergamaa warra Israa'el. Kanaaf asitti maal siin jedhe gaafa fedha Waaqayyootiin du'aa kaasaa jiru kana akka ati na ergite haa beekaniif jedhee wangeela irratti dubbate. Sigalee akka ati na ergite haa beekaniif jedhe. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ergamee dhufe fedha Waaqayyootiin raajii garaagaraa dalagaadhaa ture. Sigalee raajii garaagaraa dalagaa ture. Akkas obboleetti biyya Yesuus Kiristoos ergamee dhufe. Kunu akka ati na ergite jechaan jiru. Kunu akkas jedha bara. Akka ati hundumaa anaaf dhageessu ani beekeera garuu namoonni as dhaabbatan akka ati ana ergitee dabar. Burte akka ati na ergite jechuun jira. Komantiin dubbisin kiristaanota ol galchaa jamaa. كريستيانو تولغشا لأنه إذا نزل واحد وواحد يكون معنا نما قد بوساتي كريستيانو تو النجدا وما تكغافا والغرغار نمي توكو غادا يوندين غدا بيجيتي نم توكو تيكنو معليش هاي بورتي إنا غاما بورتي بورتي Furtisha maqaa keetiin ayyee burteen hafuurri hamaa ishee qabeera agadhiisu obsitee jirta obsituu moo obsitee dhalaata obsituu waa hundaa jirta ameen ameen fayyaa keetii kan waaqayyo caalu nuuf haa dhufu. Kan waaqayyo kan Yesuusii. Nagaan waaqayyo kan Yesuus. Kan abbaa isaa isin jettanii. Kan waaqayyo tokkichaa sanaa barbaanna nuti. Hayyee. Obsitu si gaafadhu moo na gaafatta gaaffii qabdaa? Reefun seenayyuu dhabee wantichaayyuu nageenya waan si wal gaafachaa jirtan ho'ifu. Eshi geeftii kiyyaa waa'ee Yesuus Kiristoos irratti haasa'u jirra. Gaaficha akkan si deebisuu barbaadamoo akkasitti fudhadhaa jechaa jirta.
waan nama Kana akkasitti fudhadha atoo akkamitti fudhatta? Atoo Yesuus Kiristoosin maal jettee amantaa? Macaafni Yesuus Kiristoos ergamaadha jedha macaafni qulqulluu. Nutis immoo ergamaadha jenna quraanis ergamaadha jedha. Atoo maal jetta waan wangeelarra jiru fudhatta moo akkasumatti waan namni jedhuun deemtaa? waan namni jedhu sun taane dubbisee jecha amanamaatti ani kana amana malee namni jedheedha Tole wangeelli Yesuus Kiristoos ergamee dhufee jedha ergamaa ta'uu isaan fudhattaati. ergamaa ta'uu isaa sun taane qaama sadeen keessaa tokko ta'uu isaatti namanaani. Yoo ergamaadha jedhe wangeelloo. Ati iddootti nu barsiisutti gadi bu'etti akka ergamaatti bakka ibsutti Yesuus ergamaadha yoo jette jecha akkasitti Yesuus ergamaadha jedhee guutumaan guututti waan ibsu miti. Siigalee? Lakki ergamaa warra Israa'elotiif ergame qofadha jedha bar. Nu barsiisuuf qofa yookas immoo gaafa jalqaba Addaamiif waadaa galu ilmoo keerraa dhaladheen si fayyisa gaafa jedhu isa nu barsiisuuf yookas immoo cubbuu keenya isa jalqabaa iddootti deebisuuf. Ortodoksii dhaateedha. Eessatti jedha ilmoo keerraa dhaladhee si fayyisa ka jedhu hin jiraa wangeelar? Uumamaa keessa dhaqii ilaali. Ati waa'ee Yesuus bichaa yoo haasofte hin jiru. Yeroo uumamaa keessa hin jiru. Gaafa Addaamiif waadaa galu Addaam lafaa dhufte waan ta'eef lafatti deebi'i gaafa jedheen maal jedheen? Kadhammati jettee hin jenne ka ilma keerraa dhaladhee si fannifamee ka ልጅ ልጅ ተወልጄ በደረት ጠባብ ከምናምን ደሜን አፍስሼ ስጋዬን ቆርሼ ከልጅ ልጅህ አድናለሁኝ ከጀደ hin jiru wangeelar su waan namoonni jedhani malee waa Yesuus Kiristoos jedhe miti. Uumamaa sirriitti dubbistee jirta yookas immoo waa'ee Addaam jechuudha gaafa jalqaba Addaamiif dubbiseera hin jiru dubbistee jirta. Hin jiru achirraa dubbiseera. Isin gaafa macaaficha dhiifama garuu amantaa keen barree gaafa macaaficha sana akkasitti dubbisan bakkuma ergamaa ta'uusaa yookas immoo fakkeenya ergamaatiin inni ibsu san fudhattee deemuun hin danda'amu jechuudha. Macaafa fuula Macaafa tokkos jedha ergamaadha jedha. Waanuma macaafni jedhuun fudhadhe ergamaadha namadha ilma Maariyaam irraa dhalateedha jedhee dubbata macaafni. Ishiirraa foon irraa foon fudhatee dhalachuu kun namni kamiyyuu namni si mormi hin jiru garuu fakkeenya nuuf ta'uuf jechuudha. Abbaa malee kan eessa jira fakkeenya siniif ta'uuf ka jedhu jira ragaan nu barsiisuuf fakkeenya siniif ta'u irra bulee kan dhalate malee ergamaa ta'uudhaaf miti. Isti isin barsiisuudhaaf foon irraa dhaladhe ka jedhu yookiin immoo nu barsiisuudhaaf jedhee foon irraa dhalate ka jedhu jira wangeelar. Sii fiduu hin danda'a ammaaf garuu hojii harkaa qaba malee wangeela irraa hunda isaa baasee jechoota nama siin jedhe kana iddootti Addaamii waadaa galee. Hin jiru giftii ko wangeela irraa hin jiru. Wangeela mul'oo osoo hin taane gimmaasha waa'uma isaa kan ibsu baaftee dubbistee yookaas immoo wangeelli keessan akkasumatti maxxanfame yoo jiraate malee wangeela guutuu seera uumamaati irraa kaaftee gaafa dubbistu Yesuus ergamaadha yookaas immoo Let me go out. amma ibsu. Okay. Hin jiru maalumaaf obboleetti hin jiru seera uumamaarraas ta'e maalirraa ilma keerraa dhaladhee si fayyisa wanni dhugaa rabbi hin jiru. Faraan si barreessan jira argaan jirtu Faraan dubbifadhuudhaa si barreesseera. Bakka mee inni kan inni si gargaare xiqqoo sirra beeka dheeyyaana dhuguma jiraa kan inni jedhu mee yaalaallu ishee ilma keerraa dhaladhee foon koo gannaqee dhiiga koo gannaqee foon koo ciree si fayyisa ka jedhu seera uumamaarra jiraa jechaa jira mee seera uumamaa boqonnaa sadiirraa ilaalluufi. Yoo kun hin jiraanne garuu lammata akka nu gidduutti hin barreessine obboleessa okay seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 22 irraa jedhe kun achisii garagalcha kun seera uumamaa boqonnaa 8 teme boqonnaa 3 argaartumi Faraan Amaarifa baasi ishii Oromifa dubbisna Amaarifa si baasa rakkoon tokko jiru abshir Amaarifa baasi koo Amaarifa dubbisna Amaarifa nama kan Oromifa dubbisa obboleessa akka itti walii galluun Saaza dhiifama bilbila biraasuu keenya gadi bu'ee dhufaa moonitara isinii kennuu hin dandeenye ijoollee moonitara mana eegaa. Hindi de moonitara. Ko dinshin jiru natti fakkaata. Ayye dura afaan Oromoo dubbisa kun dogongora afaan Oromoo jette dhiisee deema. Macaafni afaan Oromoo dogongora? Afaan Oromoo hiikkaan isaa dogongora qaba laa macaafa osoo hin taane hiikkaa isaatu dogongora qaba. Ishi dubbiseetanii san booddee jaraaf immoo deemee dubbisa rakkoo hin jiru dogongora isaa nutti himte sitti akka qabu tole. Hayye lakkoofsa meeqara jette? Boqonnaa 3 lakkoofsa 22. Hayye akkana jedha. Ergasii obsitu jirtan nu dhagaarta obsitu. Obsitu jirta? Dhaggeeffadhu tole Amaariffaa Oromiffaas nan dubbisaa meetii na jette waadaa kana inni galeef hin jira dhiiga koo gannaqee foon koo maal godhe ilma keerraa dhadhee si fayyisa ka jedhu
illaan. Ergasii Waaqayyo gooftaan kunoo namni hamaa fi gaarii beekuu isaatiin nu keessaa akka isa tokko ta'eera. Ammas harka isaa hiixatee ija mukaa jireenyaa. Maal jechuudha asitti faraan qoy asuma kana xumuraa deema. Isuma kana xumureen kaa dubbisee. Ish. Maal jechuudha ergasii Waaqayyo gooftaan kunoo namni hamaa fi gaarii beekuu isaatiin nu keessaa akka isa tokko ta'eeraa jedha. Maal jechuudha? Maal jechuudha akkamitti hiikkattaati kanam? Natti mikaan abbaa macaafaasee situ ragaa fidate. Aha. Ati koo yoo sitti mee fudhachaa hin jirtu kaati mee kana maal ragaa kooteette yoo fudhachuu baadhe warra jala jiran hin fudhatu ragaa kooteette natti meenaan. Ayeeshi sittani maashina dhaggeeffadhu ka. Akkaan hubadhutti taanaa sitti marakkoon hin jiru garuu akkaataa kofii kee hubadhutti sittani maashina natti kooyi na dhaggeeffadhu ishi. Ayee. Eeshi nu keessa akka tokko ta'e jechuun Kiristoos jechuudha foon ta'e foon namaa uffachuu isaa agarsiisa asitti laata waaqa ilmaa jechaadha. Qoy. Tole dhaggeeffadha. Qoy hin jedhin kaa. Qoy kaa tokkorraa kaasina eeg ergasii Waaqayyo gooftaan kunoo namni hamaa fi gaarii beekuu isaatiin hamaa fi gaarii kan beekeenyu namni. Addaam. Okay addaamtu hamaa fi gaarii beekuu isaatiin maal ta'e nu keessaa. Akka isa tokko ta'eera ka jedhu addaamiin moonyu. Waaqa ilmaa Yesuus Kiristoos. Indee Yesuus Kiristoos dura hamaa fi gaariin beeku ture adda. Addaami gaarii fi yaraa gaafa beeku hin kufe miti. Dakki hin kufe hin jedhu kunoo akka jedhe kunoo namni hamaa fi gaarii beekuu isaatiin nu keessaa akka isa tokko ta'e eenyutu namni hamaa fi gaarii beekuu isaatiin nu keessaa akka isa tokko ta'e jechaadha. Nu keessa akka tokko ta'e jechuun Yesuus Kiristoos dhalachuu agarsiisa obboleessoo Yesuus Kiristoos. Waa Yesuus Kiristoosiin dubbataa jira kun. Kun ikkoo obboleessoo andimtaadha kaatiin kana fudhattu maal gootaati? Mata dureen macaafaayyuu akka jedhu Addaamii fi Hewaan iddoo dhaaba keessaa baafamuu isaaniidha malee waa Yesuus hin dubbatu. Abbaa koo dhaggeeffadhu macaafa jam jettee waa yaada keetti ni kenni. Macaafni kan dubbataa jiru. Addaam namni jechuun addaamiinidha. Hamaa fi gaarii beekuun isaa sababa inni firee sana nyaatetti yoo seera uumaa seeraan dubbisne seera uumaa seeraan dubbisi. Firee sana nyaachuu isaatiin. Kana jechuun miti obboleessoo kana jechuun akka jechaa jirtutti miti. Anan jenne wangeela jechaara kunoo Addaamii fi Hewaanii waa'ee isaanii dubbataadha mata dureen. Keeyyoo tokko illee dubbifne ganaa. Ergasii Waaqayyo gooftaan kunoo namni hamaa fi gaarii beekuu isaatiin jedhe. Hamaa fi gaarii kan beekeenyu jennaani Hewaanii fi Addaamtu mukicha nyaachuudhaan hamaaf gaarii beekan hin jedhu wangeelli bakka biraatti. Eeshi nu keessaa isa akka tokko kan ta'e kun eenyu an jedhe kun eenyudha eeshi ati naa eegi. Nu keessaa akka isa tokko ta'eeraa jedhe. Eeyoodha. Namichi inni hamaa fi gaarii adda beeke sun. Eenyudha namichi sun? Nan beeka Waaqayyo takka jedhe. Namni hamaa fi gaarii adda beekuu isaatiin nu keessaa isa tokko ta'ee jedhe namatu. Isaan kam keessaa? Nu keessaa ka jedhe moo? Eenyu keessaa? Nu keessaa jedhe miti isaan kam? Eenyudha isaan? Isaan kun moo Waaqayyo keessaa? Waaqayyo keessaa eenyudha ishiin? Waaqayyos tokkicha ka? Nu keessaa jedha waan tokkichi. Een jedha maa namni tokko nu hin jedhu wangeela keessatti hin jedha bakka biraatti agarsiisuu deemee? Si garsiisu? Waaqadha laa kun amma fakkeenyaaf. Kan biraa si garsiisu nu keessaa kan biraa nu ka jedhu nama tokko ta'ee wangeela irratti. Waaqadha kun. Ooyika obboleessa geeffadhu. Ela nuyi jedhee namni tokko nuyi ka jedhu wangeela keessaa baasee si garsiisa rakkoon hin jiru namni tokko nuyi jedhee of waama rakkoo qaba kan wangeelaa. Isatti deebina. Isatti deebina rakkoo qabu. Qoyi isa hin dhagna rakkoo maali? Akka Waaqayyo baay'ee godhatteen fudhatiin kaa Waaqayyo baay'een hin jiru Waaqayyo tokko jira nan jenneeti maa. Waaqayyo tokko jira nan jenneeti. Saraan irra deddeebii jalqabdanii. Kanarraa maa deemta? Safariyaan. Filaa. Qoy eenyu jarri? Dirriba. Natti mikaa? Nuyi kan jechaa jiru kun eenyu jarri? Eenyu dhattee atama? Ati natti misitu nuyi jechuun baay'ee agarsiisaa jettee eenyu faati jarri? Waaqa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu. Tole amma jara kana sadanii haa jennu akka keetti tole rakkoon hin jiru. Tole nu keessaa akka isa tokko ta'eeraa jedhe. Eenyutu nama kan ture sun Waaqayyo ta'e inni tokko kun immoo eenyu kan Waaqa ta'e. Elaa
Akka Waaqa waaqayyo sadan kan ta'e keessaa eenyudha siin jedhe akka waaqayyo kan ta'e eenyu? ilaa na dhaggeeffadhu kaa. Ilaa Akka waaqayyoon waaqayyo kan keessaa ta'e eenyu natti himi siin jedhe gaaffii koo qofa naa deebisi. Akka waaqayyo kan ta'e eenyudha? ilma Yesuus Kiristoos. Ilmadha akka waaqayyo kan ta'e silaatti kunoo jarri sadan as jiru naan hin jenne. Ekkoo Yesuus Kiristoos dhaka. Nuyi kan jechaa jiru kan dubbataa jiru waaqayyo dubbataa naan hin jenne tamma jarri sadan Waaqa dubbachaa jira. Waaqa naan hin jenne. Waaqa dubbachaa jira. Beekumsa wangeelaa hin qabdu ati dhiisi baqa ganaa zeeroona. Waaqayyo dubbataa rana waaqayyo kun eenyu jennaani waaqayyo abbaa ilmaa fura qulqulluudhaan naan jette. Faraan. Tole Faraan. tole abbaa ilmaa fura qulqulluudhaa jennaani ishi inni isaan keessaa tokko ta'e kunoo eenyudhaa jennaan ammas ilma dhanaan jetta. Ilma namatti jira moo? Faariyoon amantaa keessatti maal wanti na dhaggeeffadhu fi dakika takka naa kenni baay'ee miti. Daroo faanaasaa ati beekumsa hin qabdu. Dakika takka naa kenni kaa deebii gaafa argatte maaf hin tineetta. Ati gaaffii qofaatti Gaafa namni deebisuu maaf iyyita. hin beektu maal gaafattaa? Waa'ee utuu addaamii fi waan hin dhaggeeffadhu. Utuu wangeelli kee waa addaamii fi waan hin dubbataa jira jechuutti ataasaa biraasota waa'ee wangeelaa yoo hin beekte. Ishii dakika takka naa kenni ishii dakika Barachuu takka. qofa na gaafadhu ati daqiiqaa tokko miti ruubii siin kennu itti fufii daroo. Waa'ee macaafa kaaba beekte. Kanaaf galaan deebi. Isin jette Ati waan hin gaaffii beekne gaafadhu baradhu malee gaafatamuuf hin geenye gana gaafatamuuf hin geenye fadhu taa'e. Ayyee daroo itti Borcin ishii waan hin beekne keessa galteen borcin. daroo itti fufi pilis dhiisi obboleessa koo. Beekumsa ganaadha tan malee bakka beekumsaa hin geenye. Ayyee daroo akkam nagaa keete? Nagaa jirtaa? Nagaa fayyaa keete? Hin dhaga'amu? Hin dhaga'ama hin dhaga'ama. Hin dhaga'amu? Hin dhaga'ama sirriitti. Hello. Nagaadha galata Waaqayyoo. Nagaadha galata Waaqayyoo. Yaada ka'umsaa keerraa ka'een gaaffii ati gaafattu isa ani beeku sii deebisaa jechuudha. Garuu jalqabni gaaffii keetii macaafa qulqulluu yaada tokko sii kaaseen yaadni Waaqayyoo macaafa qulqulluu jechuun akka ani beekutti akka namanutti macaafa qulqulluu jechuun yaada Waaqayyooti. Yaada Waaqayyoo namni beekuu danda'u immoo yoo hafuura Waaqayyoo sana qabaate qofaa jedha. Kun macaafa keessa waan barreeffamee jirudha. Yoo dubbisuu barbaadde Sorry. Macaafni yaada waaqayyooti ka jettee isaa fidde mee ragaa nu kenni dura. Dhiifama. lakkoofsa 11 dubbisi. Daroo gidduutti mucaan naasee ture. Macaafni yaada waaqayyooti ka jettee ragaa isaa fidde. Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu waan ani siin jedhee yoo dubbistee macaafni yaada waaqayyoo miti yoo ta'e miti kan jedhu fiduu qabdaati. Yaada namaa Ani akka ta'e amantaatti ragaa sitti si garsiisa. Yaada Ani waaqayyoo akkaataan itti amanutti sitti himaa. yaada namaa ta'uu isaa si garsiisa ragaadhaan. Yaada Eessi fidi macaafa irraa. Ayyee. Luuqaas tokko asitti kuno maal jedhee yaa ulfaataa fi jaallatamaa Teefiloos. Waaqayyo jechaadha asitti. Waaqayyo jechaadha. Amma akka gootu faraan Naa deebisee macaafni qulqulluun yaada namootaati kan jedhu fidi. Gaaffii naa deebisati. Waaqayyo Dhimma jechaa isa jira. kana dhiisammati Waaqayyo jecha jechaa jira. gaafatamtee jira jettee Kunoo yaada namaati malee yaada waaqayyo akka taasisu garsiisaa jira. maaliif yaada Asitti garbiraa kan kaasta? dubba asitti yaa ulfaataa Teefiloosii kan jechaa jiru. Yaada garbiraan kaasee nama. Daroo hin beekta jedheetaniin kan inni si gaafataa jiru. Asitti yaa Gaaffii ulfaataa garbiraan fi fidin. jaallatamaa Teefiloos kan jedhaa jiru eenyudha? Gaaffii garbiraan kaasee. Eenyudha siin jedhe kun? Jechoota kanan fudhadhu. Wangeela waan- fudhattu? waan ati amma Wangeela kaasaa fudhattu. jirtu- Namootaaf dubbisa wangeela fudhattu jedheera. Macaafni qulqulluun Kiristaanonni gaafa dhufan wangeela isaanii fudhannu jedhu. Alhamdulillah quraana fudhadhaa kan macaafni wangeeloo qulqulluun diddan. yaada namootaati kan jedhu. Wangeeloo diddan quraana fudhadhaa. Mee macaafni qulqulluun yaada namootaati kan jedhu dhiyeessi. Haasoo miti gaa dubbiin waan qabatamaadha. Kanaaf ati yoomiyyuu macaafa qulqulluu hubachuu hin dandeessu. Yoomiyyuu. Ayyee daroo al tokko ijoolleen ajjeeqaara. Waan Aggeeffadhu. barreeffamee jirudha waan ta'eef. Aggeeffadhu. ati- Aggeeffadhu jedhe. Macaafa qulqulluu Aggeeffadhu. dhaggeeffadhu. Macaafa qulqulluu dubbisuu dandeessa malee dhaggeeffadhu. Oyi gurba meesuu Macaafa jedhe. qulqulluu dubbisuu dandeessaan ala hubachuu hin dandeessu. Ati immoo dubbisuu masaa danda'u kee rabbaa beeku mee qo'al tokko dhaggeeffadhu. Nan danda'u jette immoo fidi. Dubbisuu eeyyee qo'e ragaa sii kennaa rakkootti. Maal jedha? Yaa ulfaataa fi jaallatamaa Teefiloos waa'ee dubbii nu gidduutti raawwatame kanaa
namoonni baay'een odeessuu yaalaniiru jedhe waa'ee namoonni dubbii gidduu Teefiloosii fi Luuqaasiin jiru oduu jarra odeessani kun yaada namaati malee yaada Waaqayyoo miti. Dubbii anaa fi si gidduutti raawwatame kana namoonni baay'een odeessuu yaalaniiru. Kanas immoo qopheessuun isaanii akka warra jalqabaa jalqabanii duukaa turanii waa'ee kamii waa'ee oduu gidduu keenyaa duukaa turanii ija isaaniitiin kan arganii dubbichaafis kan hojjetan nutti dabarsanitti anis immoo dubbii kana jalqabaa isaati jalqabee keessa lixee qoraa waanan tureef tarreetti galchee siif caafuun gaarii natti fakkaatee jedhe. Kanaafuu waa'ee oduu gidduu isaaniitti haasa'amaa ture kabajamaa Teefiloosii mootii sanaaf barreessaa ture jechuudha. Malee kun wangeela yookiin jecha Waaqayyoo kan jedhudha mitiidha obboleessa ko. Akkana godhi Farahan. Dubbiin macaafa qulqulluu keessatti barreeffame keessa yaadni namootaa jira jechuu barbaadde moo guutummaatti yaada namootaati jechuu barbaadde? Macaafni hundi isaayyuu waanuma namoonni xaafani malee wanti miti. Okay. Yaada namootaati. Malee yaada Waaqaa miti. Waaqarraa fidanii barreessan kan jiru ragaan agarsiisa. Guutummaa guutuutti yaada namootaati jette. Namoonni hin barreessine hin jenne. Ragaan agarsiisa. Namoonni hin barreessine hin jenne jecha. Barreessan hin jenneen. Waanuma barreessan sana Waaqarraa fuudhanii akka barreessan. Waaqarraa akka fuudhanii barreessan. Maaliif yaada waliin dha'uu barbaaddaati? Waliin hin dhoofne bar. Yaa jarri kun yaada mataa isaanii malee Waaqarraa fuudhanii barreessinee fidi ragaa usiin jedhe. Ati yaada namootaati jette miti? Yaada namootaatu macaafa Waaqarraa miti sin jedhe. Yaada namootaatu macaafa qulqulluu keessa jira jechuu keeti moo guutummaan wanti macaafa qulqulluu irratti barreeffame yaada namootaati jechuu barbaadde? Hundi isaayyuu yaaduma mataa isaanii barreessan malee Waaqayyoo irraa fuudhanii barreessinee jedhe. Hundi isaaniiyyuu yaada Waaqayyoo keessaa osoo hin ta'in mataa isaaniitiin barreessan macaafa qulqulluu kan jedhu naa baasi kaati. Maasitti meen jira baramma? Ani immoo guutummaan isaa yaada Waaqayyooti. Yaadni namootaa keessa hin jiru kan jedhu kaasne. Ragaa agarsiisi ka ragaa. Ani hin jenne kaa jalqaba. Akkuma si garsiisee qoy akkuma si garsiisee ragaa kan kee baasni agarsiisi. Yaada dubbii isaan gidduu jiru yaaduma mataa isaanii dubbii isaan gidduu jiru kan barreesse. Ati dubbii sobaan haasa'uu yeroo dheereffachuu foloowerii barbaaddachuu yoo ta'e. Daroo ragaa baasi. Siyaasaa biraa. Ragaa baasi. Maarreetis ragaa baastee folooriin guddifatu ture maal rakkoo qaba osoo neefte. Ragaa baasi. Jalqaban si gaafadhe. Ragaa baasi. Ragaa. Dhaggeeffadhu beekuu barbaaddamoo beektaa jedheen jalqaba si gaafadhe. Ragaa animmaa beekeen sitti mi'ati moo ragaa fidna agarsiisin jedhe. Beekaa jette malee beekuun barbaada jette miti. Akkan siin jedhe amma kan siin jedhe ragaa kee fidite agarsiisadhuu siin jedhe. Hin qabdu kaasitu ragaa na Animmaa si agarsiise akka jarri haasaa isaanii dubbatan baasisi agarsiise. Haasaa dubbii isaanii keessa jiru barreessan malee oduu gidduu isaanii jiru barreessan malee Waaqayyoo akka barreessan sitti agarsiisee jira. Ati immoo fiditi ragaa natti agarsiisee si jedhu. Hin jiru waan takka jedhu. Kanaas ishee deebiin qabdootee nama biraaf carraa kennan pilis na baay'ee taa'u jira. Cufadhu bakka. Hin qabdu kaati. Macaafni qulqulluun bakka ani sitti agarsiisu sana daroo sana hin qabdu kan akkas jedhu. Dhaggeeffadhu daroo. Sana ani qabaaf hin qabu namoonni argaa jiru. Eenyutu baasee akka ragaa agarsiise eenyutu immoo akka barsiisuu didaa jiru namoonni argaa jiru. Kanaafuu galatoom yoo gaaffii biraan qabaanne yookiin immoo akka gaafatamuu barbaanne cufadhu maayikii kee. Gaaffii kee gaafachuu dandeessa waan barbaadde garuu wanta isiin jechuu barbaade ati yaadni macaafa qulqulluu keessa jiru hundi isaayyuu yaada namootaati jette miti. Kan akkas jedhu ragaa fidachuu dadhabnaan. Eeshi gaafadhu mee. Ayyee gaaffii biraas gaafadha. Tole. Waaqayyoo hin kijibaa? Hin kijibu. Ayyee. Hin dogongoraa? Hin dogoggoru.
Ayyemee wangeela naa baastaa. Baasi ani wangeela maaf qabeen jiru daandiirra jira waan ta'eef. Okay. Ayye viidiyoo kiyya banadha. Atamma waaqayyo hin Mul'atame? agarsiisuufi. Qoyaati. Qoya. Qoyaati baasee si Maal na gaafa agarsiisuufi natti hiika. si gaafadha baasee ati waaqayyoon kijibu si hin dogongorus naan jetteemi? Miti? Ayyee baasee si garsiisaan immoo. Kan kijibu jedhuu fi inni dogongora kan jedhu baasuu barbaadde ati. Naa dubbisteeti waaqayyoon dogongore moo hin kijibe moo waan jedhu naa dubbifta. Mee mul'ata dubbisime? Lakki dura natti himi waan yaadde sana. Maal jedha? Ani waaqayyoon kijiba jedhee namanu akka macaafa keessanitti meebi kijibuu danda'a malee ani waaqayyoon kijiba jedhee namanu. Waaqayyo waaqadha, waaqayyo dhugaa dubbatudha, waaqayyo kijibu hin beeku ani. Yoo ati hin kijiba jette situ beeka, macaafni kun akka jedhutti ati naa hiikiti natti agarsiin kijiboo jette, hin dogongoroo jette asirraati dubbistee ragaa naaf Ani ani kijiboo sitti meemi. Ayyeen kijiboo erga jetti gaaffii si gaafadha asirratti tole. Maal kan jedhu? Ayyee akkas jedha Maarqos boqonnaa 2:23 irratti. Ishi. Guyyaa sanbataa tokko immoo Yesuus maasii qamadii keessa hin darbe ture. Barattoota isaa utuu adeemanii asheeta cirachuu jalqaban. Fariisonni yommus argita barattoonni kee guyyaa sanbataa gochuun seeraan kan dhawwame maaliif godhu jedhanii isa gaafatan. Yesuus deebisee Daawit namoota isaa wajjin waan nyaatu dhabee yemmuu beele eenyutu Daawit ila sirriitti eeggadhu. Daawit namoota isaa wajjin waan nyaatu dhabee yemmuu beela'ee jedhe waan inni godhe isin takkaa hin dubbifneere jedhe maal hin goone jedhe. Hin dubbifneere jedhe miti? Facaafame dubbisi. Hin dubbifneere jedhe kana jechuun barreeffamee jira jechuudha waan isaa. Tole eessatti akka barreeffame naa himte naan dubbisee ka'u eessa akka dubbisaa jedheeni eessatti akka dubbifamuu danda'u natti agarsiista. Maali reennoo jennaan innoo bara Abiyaatar hangafa lubootaa turetti. Eenyutu Abiyaatar hangafa eenyaa ture? Hangafa lubootaa ture jedha. Abiyaatar bara hangafa lubootaa turetti mana waaqayyootti ol galee buddeena ilaalcha waaqayyoof dhiyaates luboota irraa kan hafe warri kaan nyaachuun seeraan dhowwame kan ture nyaate. Lubootaa turetti kan Daawit buddeena nyaate iddoo kamiin agarsiisa. Bara Abiyaatar hangafa lubaa turetti siin jedhe gaaffii koo. Sirriitti hubadhu gaaffiin koo bara Abiyaatar hangafa lubaa turetti Daawit yoom buddeena waaqayyo nyaachuun dhorkaate yoom nyaate? Akka gootu gaaffii kee jalqabaa hin dogoggoramoo hin dogoggoruu hin sobamoo hin sobuu kan jette kaaste. Hin sobu yoo jette hin dogongoroo jette. Dhagaa jirtaa? Hin sobu yoo jette hin dogongoroo jette bakka kamitti bara Abiyaatar hangafa lubaa turetti nyaate? Ishi sobuusaa. Sobuusaa fi dogoggoruusaa jalqaba natti agarsiisi kaati. Sobee jira kunoo. Atiin sobaa yookiin hin dogoggoraa jettee natti himuu qabda jalqaba. Kunoo hin Sanaa booda iddootti sobe sana natti agarsiisuu qabda. Kunoo bara Abiyaatar hangafa lubootaa turetti hin nyaanne Daawit jedhee agarsiisuu jira bara. Kunoo boqonnaa 2:23. Hin sobe iddoo sanatti. Hin sobe hin nyaanne bara Abiyaatar hangafa lubootaa turetti Daawit hin nyaanne sobadha. Hin sobe iddoo ati dubbistetti. Sobadha. Yoon sobne ta'e Inni sobee elaa kunoo iddoo kanatti nyaateeraa jedhii fidi kaa jalqaba. Ayyee ani bakka isaas agarsiisuu ati jalqaba fiduu qabda malee sidhaan kan dubbataa jiru sobeera jette miti. No danda'a garuu miti amma dubbiin. Bara Abiyaateriin kun hangafa lubootaa turetti. Hin nyaanne. Daawitii irbaata qophaa'e sana hin nyaanne Yesuus Kiristoosiin sobee kan jedhu fiti. Ayyee. Situun sobee jechaa jira. Kunoo siin kennala. Kakuu moofaa keessatti kan inni jedhu maal jedha beektu sirriitti ilaala. Kakuu moofaa keessatti boqonnaa 21 lakkoofsa 1 kaasee si dubbisa. Tole. Daawit gara mandara Noob gara Ahimeelik lubicha hin dhaqee jedhe. Gara eenyuu dhaqee? Gara luba eenyuu dhaqee? Ahimeelik lubichaa dhaqe. Lubichi Ahimeelik kan jedhamu. Lubichaa hin dhaqe. Lubichis hollachaa gadi itti ba'e. Amma inni dura dubbiste moo Ahimeelekii miti? Ahimeelekii miti inni Abiyaataari. Kanaafuu inni ati jalqaba jette Abiyaataari. Inni silaa Abiyaataari inni kun Ahimeeleki. An kan si gaafadhe bara Abiyaataaritti yoom nyaate hin nyaanne kijibaa siin jedhe. Bara inni itti nyaate immoo si garsiisuu deemaa jira. Bara inni itti nyaate bara Ahimeelek maal turedha?
luba turetti maal jedhe Eeshi. namni tokkollee si duuka hin jiru ati maaliif kophaa deemtaa jedheen daawit deebisee Ahimeelik lubichaan ilaali lubichaan mootichi waa'ee dhimma ani itti si ergeef waanan si Fidi abboome qaba. kanaa qoy waanin si abboome kana nama tokkotti illee hin himin jedhe na abboomeeraa namoota kootti wajjin immoo iddoo itti wal arginu isaanitti himeeraa haa ta'u iyyuu malee amma ati of biraa maal qabdaa buddeena shan yookiis waanuma argame anaaf kenni jedhe daawittu gaafataan eenyuun Ahimeelikiin gaafataara luba Ahimeelikiin Abiyaatarin miti Ahimeelikiin naa kenni jedheen lubichi deebisee daawitin buddeena Yes. isa addaan baafame malee Eeshi. buddeena abbaan hallee nyaatu of biraa hin qabu jedheen inni kee dubartoota bira ga'uu irraa Tole. of eeganiirure jedheen daawit immoo deebisee akkuma yeroo kaan godhamu iyyuu Namoonni kee jedhe malee dubartoonni kee jedhe miti. lakkee bakka jedhe laggefadhu irra sii deebi'a baleessu lubichi deebisee Dhageessine? daawitiin buddeena isa Namoonni kee addaa dubartoota bira. maalin jedheeranis Dubartoonni kee immoo dubartoota biraa bira dhaqaniiru jettee dubbachaa jirta. lakke akka jedhe lakkee laggefadhu Ati immoo dubartoonni kee jettee. namoonni kee jedhe dhiifama dubartoonni Ishi. namoonni kee dubartoota bira hin jedhe dubartoonni kee hin jenne ishi lakkoofsa 5 Tole ishi. daawit immoo deebisee Kun eenyuun akkuma jedhaa yeroo jira? kaan qoykaa Ameelikiin jedhaa jira. Ahimeelikiin Kun jechaa jira Ameelikiin jedhamaa jira. daawittu Ahimeelikiin jechaara eetu jedhe isa kamiin Yaa. isa kamiin Jadi kan. isa kamtu Ahimeelikiin jedhame Eessaa fiddereeti Abaateriin. qoy isa kamtu Ahimeelikiin jedhame Abaateriin eessaa fidde? Abiyaatariin hin jiru kanaaf asii Wanta amma jedhamaa jiru. Ahimeelikiin miti buddeena ilaalcha kan kenneef eenyu kunoo asitti lakkoofsa jaarratti buddeena ilaalchaa isa fuula waaqayyoo duraa fuudhamee sana malee buddeenni kan biraa waan hin jirreef buddeenni ho'aan gaafasuma akka iddoo buufamuuf lubichi isuma addaan baafame sana fuudhee hin kenneef jedha eenyuuf Yesuusiif eenyu soori Ishi. daawitiif lubichi maal Ishi. kenneef buddeenicha fuudhee kennee moo hin kennineef Ishi. Amma gaa wanta ati ifa gochuu kennee qabdu. moo hin kennine qoy dura qoy daroo tubsa kennin lubni kun fuudhee biddeen kennee moo hin kennineef Maa barreeffamee jira miti. okay lubichi inni kenneef Kenne eenyudha jedha miti macaafni. ayya lubichi inni kenneef eenyu Ameeleki. Ahimeelik tole Iyesuus Kiristoos moo kan nuun jedhe eenyudha Miti. Yesuus moo eenyu nuun jedhe Dhaggeeffadhu qoy. Kunoo, Oo Iyesuus yotuun eenyu jedhe deemiin asitti? waanan siin jedhu. Iyesuus Anas eenyu na jedhe? dhaggeeffadhu kaa. Iyesuus eenyu jedhe Anas dhaggeeffadhu. ishi Yesuus eenyu jedhe Amalek hangafa lubootaa kan jedhu achirra jira. mee obboleesso please Amalek Yesuus eenyu hangafa nuun jedhe? lubootaa kan jedhu dubbistee taate iddoo ammaatti. obboleesso Yesuus eenyu nuun jedhe Oroo gudii. eenyu nuun jedhe Amalek macaafarra hin jiru jechaa jirta. hin jennaan Inni Iyesuus Amalek jedhe. eenyu? Ati Amalek Iyesuus- macaafarra hin jiru jechaa jirta. obboleessa angaaffisi gaafadhe bara biddeen itti nyaate jedhe Yesuus maalidha bara inni biddeen itti nyaate Abaayiter jedha miti. tole daawitoo bara Hangafa luba lubootaa. eenyurraa fudhee nyaate luba eenyurraa fudhee Abaayiter. nyaate Abiyaatar jedha miti. Abiyaatar jedha miti. daawitoo eenyurraa fudhee Ati immoo nyaate jedha Amalekiin Saamu'eel. dubbiste miti. Waan waliin argine dubbisaa jirta. kanaaf Waan waliin argine dubbisaa jirta. eshi Asitu dubbisaa jira amma. eshi Fidi kaa iddoo inni itti Abiyaatar hangafa lubootaa Daawitiif irbaata qulqulluu sana hin dhiyeessine jedhu kana naaf ibsi. Isa ibsi. Ibsine kan Amaalik maaliif dubbisuu barbaadde? eessa jira Abiyaatar natti agarsiisa kan Abiyaatar hin jiru macaafarra malee jiru bara Abiyaataritti daawiti nyaate ka jiru macaafa qulqulluu keessa hin jiru macaafa qulqulluu keessa hin jiru abadan abadan hin jiru Waan baasin agarsiisi ati baasin agarsiisi ani bara immoo Abiyaataritti macaafa akka of harkaa qabee hin jirre sitti hin jiru kaaseera. ka Yaa macaafa qabu. qulqulluu keessa seera uumaatti kaasee amma Yohaannis Raayyiitti Atis immoo waan qabatamaa Abiyaatarii Abiyaatar kun
daawwitiif nyaata hin kennine jedhu kan dhiyeessite hin qabdu. Bakka amma bara gaafa fiduu hin dandeenye. Kanaafuu Waaqayyo Ati sobotte Waaqayyo iddoo gongorotte hin argine hin dhabne galatoomi. Ahaa, Waaqayyoon sobaa. Fuuxura gennu biraati. Sobuu baannaan nu garsiisi dhugoomsiif kama cafarraa fide. Fidi dhugoomsi. In soba kan jedhu hin argine mati. Hin finne mati. Nama beekutti dabarsi. Ati hin finne. Nama beekutti dabarsi. Nama beekutti. Ati nama garbiraa dhiyeessite. Dhaggeeffatu faraa. Ati nama garbiraa dhiyeessite. Obboleesso. Ishati muunaa fidi baraa biyyaatatti kan nyaatti dhugoomsati mooshi. Fidi ragaa. Tokko yaada ofii isaatiin kennutti hiikamuun akka hin taane beekuun isin irra jira jedha. Bakka akka mataa keetti hiikkachuu hin dandeessu waan ta'eef siin jechuu barbaadeen kana sii kenne sana anatti na gaafatte siin kennine isa kana sii kenne maanni akka barbaadetti hiikkachaa jirtu waan ta'eef akkasitti isin hin danda'amu hafuura qulqulluudhaan malee hin danda'amu. Kanaaf macaafa akka istirii biyya lafaatti dubbisaa jirtu sun kanaafan sii galee akka istirii biyya lafaatti hin dubbifamu macaafni qulqulluun hafuura qulqulluudhaanii namaa gala malee isin hin amantan waan ta'eef isin hin galu kanaafanii xiqsii kana sii kenne shi. Galee Waaqayyoo yookiin immoo wangeelli hafuura qulqulluun malee akka namaa ifuu hin dandeenye si agarsiisuuf asii kenne. Asin amma akka istiriitti dubbisaa jirtu. Jechuun hafuura qulqulluudhaan yoo kasiif futaate macaafni kun dubbii Waaqayyooti kan jedhu ragaan of kennaa. Dubbii Waaqayyooti. Dubbii Waaqayyooti. Ragaan of kennaa ka. Wangeelumti mataan isaa ragaadha. Hunduma isaa dubbifatte. Hundumti isaa wangeelli ragaadha. Okay, macaafni qulqulluun guutiin dubbii Waaqayyooti. Dubbii Waaqaati. Ayya ragaan hin jiruutiin guutuun isaa eshi weedduu keessaa takka si gaafadha. Weedduu keessaa jechuudha. Silmaafuu Ramadaan abbalayyan dhiifama nuuf godha. Okay, macaafni qulqulluun hundi dubbii Waaqayyooti. Salamoon weedduu gaafa caalu dubbii eenyu barreesse? Maal Salamoon baasi gaa meeqarra? Weedduu caalu boqonnaa isaa ammoo guutuu boqonnaa tokko ammoo hanga boqonnaa 8 dubbii eenyu barreesse Salamoon. Kanaafan ikkoo dura lammaffaa Phexrosii kennee maanni dubbiin kun iccitiidha waan ta'eef iccitiin immoo hafuura qulqulluun malee siin ifatu moo nama. Iccitiin jedhini dubbii eenyu barreessedha Salamoon. Dubbii kana dubbii eenyu barreesse. Dubbiin kun amma laala iddoo kanatti iccitiidha waan ta'eef siin galu kanaaf siin jedhe biroo obboleessa. Siin galu kanaafati dubbii namaa itti fudhatta waan ta'eef dubbii wangeelli immoo akkaataa isin hiikkattan akka istiriitti miti kan dubbifamu. Kanaaf obsi. Galgala kan kee rabbi si haa tolchu iccitii naan jetta. Amma dubbii eenyu barreesse iccitii masanii nuuf himi dubbii eenyu barreesse Salamoon. Maal jedhee barreesse istiin haa dubbisime? Dubbii eenyu barreesse jalqaba irratti kitaaba weedduu caalu kan jedhamu kana Salamoon dubbii eenyu barreessedha. Boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa irratti na gaafatte gaafii iddoo boqonnaa tokko hanga 8 si gaafatutti jira. Eeshi tokko irratti maal jedha? Abboo nama naati jalqaba irratti naaf deebisi dubbii eenyu barreesse Salamoon. Dubbii ofii barreesse. Iddoo gaafii si ta'e iddoo kanatti gaafii natti ta'e dina gaafadhu kaa. Iddoo gaafii si ta'e malee hunduma isaa akkatti na gaafatta. Eeshi ayyee booteen gaafii natti ta'e weedduu caalu kitaabni weedduu caalu boqonnaa tokko hanga 8 kan of keessaa qabu kuni dubbii eenyuti? Dubbii Waaqaati garuu siin galuu iccitiidhaa siin jedhe maal akka dubbatame? Ayyee dubbii Waaqaati eshi galatoon akkas jedha weedduu caalu boqonnaa tokko lakkoofsa 2 irratti jaalalli kee daadhii wayinii irra waan caaluuf afaan koo keessa na dhungadhu jedhe. Dubbii kana Waaqayyootu dubbate. Maal jette? Jaalalli kee daadhii wayinii irra waan caaluuf afaan koo keessa na dhungadhu jedhe. Dubbii kana Waaqayyootu dubbate. Amma kun amma hiika adda addaa qaba waan ta'eef siin galu kanaaf siin jedhee siin galu. Hiika adda addaa qabaate qabaachuu baatee sun nun galchu. Dubbisiin gaafannee bara afaan Oromootiin waanuma hiikameetti hin jiru dubbisu jirra. Anama waa'ee afaan Oromoo miti. Waa'ee afaan Oromoo osoo hin taane jechi sagalee Waaqayyoo kun iccitii qabaa gaafa siin jedhu iddoo baay'eetti qaba waan ta'eef. Iccitii qabaatu baate suni waan nu galchuu miti. Dubbii kana kan dubbate. Ekko singalchite taanaan immaa gaafachuun qabdu kaa dhiisi bakka singalchine miti ree singalchu bakka singalchu taanaan immoo dhiisi bakka. Dubbii Waaqayyooti jette dubbii kana kan dubbate lafa nuuf kaayi dubbii ammootiyyuu jaalalli kee akkas kan dubbachaa jiru Salamooni garuu immoo sagalee Waaqa yookiin immoo waa'ee Waaqa barreessaa jira. Dubbii Waaqayyoo barreesse immoo dubbii ofii barreesse Salamoon. Maal jechuudha? Dubbii ofii barreesse moo Salamoon dubbii Waaqayyoo barreesse? Gaafa nuti isin gaafannu macaafni qulqulluun dubbeen nuti dubbii Waaqaati jetta ragaa nuuf kenna jennaan ragaa nuuf kennine. Kaati natti kennite kan biraati. Macaafni qulqulluun erga dubbii Waaqayyoo taate
Macaafa mootuu hedduu caalu boqonnaa 8 of keessaa qabu dubbii eenyuti jennaan dubbii waaqayyooti jette. Erga dubbii waaqayyoo kan ta'u taate hedduu caalu boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti jaalalli ofii faarsa. Jaalalli kee daadhii wayinii irra waan caaluuf afaan koo keessa na dhungadhu kan jedhu eenyu. Siingalu kanan jedheef kanaaf atama waa'ee jaalallee waa'ee foonii haasaa jirta. Siigalee kun waa'ee hafuuraati. Atama jaalallee isaa jechaa jirta. Bakka mo'itti qabadhu naaf hin galu. Maal jechuudha siif hin galuu jedha. Siif hin galuu jedha dubbiin maaliif jarana maaliif nuuf hin galle kun afaan Oromootiin miti afaan Oromootiin barraa'e. Way Amaariffa dubbisu jirramu. Way Ingiliffa dubbisu jirramu. Way Hibruu yookaan mootuu Giriikii dubbisu jirramu. Jarana afaan Oromoo dubbisu jirrami. Cigoof soorgoo beektaa? Cigoof Ibroo cigoo fi soorgoo kan jedhamu beektaa afaan Oromoo keessatti? Hibruu illee naan hin jedhin maqaan kiyya Hibruu miti. Soogoof soorgoo wanti jedhamu wayitu as hin jiru. Waa'ee soogoof soorgoo illee asoo. Hin beektaa ishii hin beektaa isa. Dubbii makana kan dubbate eenyuun? Hin beektaan jedhee cigoo fi soorgoo. Dubbii kana kan dubbate eenyuun lammii keenya sanadda ture ani umrii kiyya waggaa 35 duran baradheen san. Haa cigoo fi soorgoo moo? Kanaafuu dubbiin kunis amma soorgoo yookiin immoo dhokataadha waan ta'eef waa'ee foonii taasiftaa nuti immoo waa'ee hafuuraa isaa irra bu'eessa kiyya. Eenyuun himee namuma dubbii kana dubbate nuuf himee. Eenyu dubbii isa kam? Dubbii hedduu caalu boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irra kan jiru kana jaalalli kee daadhii wayinii irra waan caaluuf afaan koo keessa. Salamoon okay dubbii Salamoon malee dubbii waaqayyooti miti jechuudha kama hedduu. Hafuuraan guutamee dubbate inni hafuuraan gaggeeffamee dubbate akka kee kanatti. Hafuuraan gaggeeffamee dubbii ofii barreesse moo dubbii waaqayyo barreesse? Akkamitti si ibsu isaa siin galu amma beera rakkoon nan rakkadhe si wajjin amma siin galuu siin jennaan diddee. Boosii galee moo naa ibsati mee akkamitti hubatte? Bakka adii siillee hin galuuti ni muti qabadhu siin galu jedha gana. Akkamitti hubatte mee? Abbo muti qabadhu ani maalitti hin beeka kenno jara takkatu ko ol jaalatu jira. Jara santu wal faarsu jira afaan keessa. Kanaaf hin jedhe laa wangeelaan beektu kanan jedhe kanaaf kan beektu bakka gosh. Riba osoo maatiin kana dhagahu taate isa dhugaa edana mana nan bulchan dubbii kana anaa dubbisu sona dhagaan taate maatii irraa dhokadheetiin hin dubbisu jira. Muti qabadhu nama biraan dubbisa. Yoon fudhadhu jette walumaa galatti waa si barsiisuun bareedaadha ammas waa si barsiisa bakka egaa Yesuus Kiristoos akkuma siin jedhe iyyuu waa barsiisee warra kaan isaa baratanii dhaggeeffadhuti galtee macaafa wangeela keerra moo laalta ishee rakkoon hin jiru. Egaa Zalaalam sirriidha miti wangeelli biiftu. Zalaalami waliinaa sun barbaada ishee keessatti deebi'aa waa. Qoyla isheen haasa'in xumuraane dhiisiin. Al tokko. Zalaalem. Wayye. Kiristaanaadha. Dhugaadhi. Dhugumaayi. Innaa kiristaanaare? Maaliif sitti fakkaata? Kiristaanaati moo musliima? Kiristaana beektaa? Dhugaadhi. Wangeela baachuu qabdi bakka footoo irra kaa'attee jechuudha. Ogaana dhaggeeffadhu kan akkamittiinitu ati macaafa qulqulluun beekture Yesuus Kiristoos fooniin dhufee nyaatee dhuguusaa akkamittiin wallaaltatti kiristaanii kana hin beekne kiristaana minika. Nyaateen ma dhuguusaa bagatti himte malee rakkoon qabu booddee nu ibsita sana moo nuuf rakkoon hin jiru. Maaliin dhufee? Nama ta'ee biyya lafaarra dhufuusaa akkamittiin wallaalte. Yesuus nama ta'ee ufuu ani kaadee ni garuu kan si uume isa nama ta'ee si uume. Beekaa. Ati kiristaana mini profaayila maqaa kiristaanaatiin birattee dhufte malee dhugaa. Dhiisi akkasin jedhiine. Dhugaa kiristaana mini ijoollee musliimaa baay'ee akkas godha. Mee dhiisi mee san dhiisi. Amma qoyaa barsiisu tole. Bal'inatti nakaa soluuf dabaletti koshee. Zalaalem dhiisi gaanati macaafa qulqulluun beektuuti warra beekana barsiisanii keessaa. Nakaa ati isheen beektu naan dubbadhu bakka. Ati isheen beektu naan dubbadhu bakka beektu. Tole. Na barsiista booda. Maaliif wanta isa immoo as keessatti waliin barsiisnu gottuu paastoroota gurguddoo qabnaa nuuni sannee achitti. Maani nan beekan jennee maati beekna maani dubbattu maali paastara isa barbaachise. Animmoo. Lakki isheedhaan hin jedhe malee biiftuudhaan. Biiftuu maaliif ibboo ati kiristaana miti naan jechaa jirtiyyu. Si kaadde dhugaa sabbi. Kiristaanii Yesuus namummaa isaatiif waaqummaa isaa kan hin beekne kiristaana minika. Ati beekna maa. Waaqa ta'uusaas beekna beekaanu. Ati maanutti ni miirree sammootiin beekte taanaan. Assalamu alaikum. How can I help you regarding Pakistan's culture, history, or travel today? Maal taateeti?
Maal jette sagaleen kee nagaamu? Yesuus waaqayyo ta'eetu si uumu na uumuun beeka malee nama ta'eetu iyyuu akkasi jiraachisu ani barreessin jedhe. Ko satti. Deemi baradhu kaasira teesseen xabeette. Namatti akkamitti nama jiraachisa asi. Dhugaa isheeti. Mucaan Yesuus waaqachaa guddatte malee Yesuus nama ta'ee nama jiraachisaa quban qabdu mucaan. Ijoollee maayimii ol guurtanii gaafattu warroota jajjaboon baqatu. Ati beektuudha miti maatti nimtuu reetu isheen beektu seente miti itti muudhaaf. Kottaa gara mana waajii kottaa achitti dubbattu. Ishee kanatti caala sarara immoo. Isheen kun maal beekti maayimii naa wajjin haasa'uu hin dandeessu si wajjin ati immoo beeknaan haasa'e kaati isheen beekte immoo. Mi'a tumti ishee faana haasa'e mi'a akka ati beektu laalla ishumti siinaan haasoftu mee. Al takka dubbadhu. Qaal tokko dirriba sitti dhufa. Mi'a tumti Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu isaa amansiisin obboleettii kana. Obboleettiin kun waaqadha Yesuus jetti ati immoo nama dhaatte. Nama ta'ee Yesuus Kiristoos na jiraachisu quban qabu jetti ati immoo itti misti nama ta'ee akkamitti akka jiraachise. Ani Yesuus ammallee ardiif samii uumuu nama uumuun beeka malee nama ta'ee ana waliin jiraachuu isaa hin barre kaate akkamitti akka Yesuus Kiristoos. Oy fedhii macaafa qulqulluu barachuu qabdaa Zalaalee. Naa barataa arti ammas. Mucaa kana gadi buusaa bakka dubbachuun naasoftu ta'an dhiisi bakka maallaa gootaa miti. Yalla taappii godhe jala taa'ee dhiisi bakka as teessee kootu midhaaniif sin galchine taappii godhe. Ayyee dirriba itti fuufi. Akkam nagaa keessanii? Fayyaa nagaa keeti keessaa naqi gaafadhu waa isheen barbaaddu. Ishii wangeela Yohaannis boqonnaa tokko baafadhu. Ishee abbaatu. Arsii harka jira waan ta'eef Baafadheera. fayyadamaa jira. Kunoo baafadheera. Ashi lakkoofsa tokko irraa kaasee dubbisi. Naa dubbistaa laata tumti kunoo? Maal jedha dubbisi? Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Ijoo guddisaa. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi Ibrahim Ringoodin ofiisaa Waaqayyo ture. Waaqadha moo Waaqa mitiidha kun? Waa'ee sagalee haasa'u jira kun waa'ee Yesuus miti. Dhaggeeffadhu ka waa'ee Yesuus miti amma akkamitti akka waa'ee Yesuus ta'e immoo sittani mala. Sagalichi jalqaba waa'ee sagalee haasa'an sagaleetu maali nuun jedhe amma? Sagalichi jalqaba Waaqa bira ture. Waan hundumaa dura ture. Sagalichi immoo Waaqa bira ture. Maarreel waa'ee Yesuus si gaafadhe waa'ee sagalee si gaafadheere? Qoyeka lakkoofsa 14 immoo achuma gasiki lakkoofsa 14 ishii akkamitti waa'ee Yesuus ta'e sittani maafani. Lakkoofsa 14 dubbisi. Sagalichi maal ta'edha? Foon nama foonii ta'ee jedha. Sagalichi nama foonii ta'e. Kana jechuun maal jechuudha jechuudha? Yesuus jechuudha. Foon uffatee jecha durbiroo Maariyaam irraa dhalatee inni jalqaba Waaqa ture sun Yesuus nama foonii ta'e jedhu kaa? Yesuus nama foonii ta'e jedhu. Sagalichi dha kaa sagalichi sun foon ta'e miti foon ta'e eenyudha? Sagalichi sun eenyudha? Sirriidha. Dhaggeeffadhu kaa ilaali obboleessoo. Ilaalaa tokkoffaati. Sagalichi sun eenyudha? Yesuus Kiristoosidha. Maaliif kijibda Waaqayyo nuun hin jenne asitti? Sagalichi ofiisaa Waaqayyo ture nuun jedhu? Kan foon uffate Yesuus Kiristoosidha kaa obboleessoodha. Yesuus Kiristoos miti Waaqayyo foon uffate kunoo. Sagalichi ofiisaa Waaqayyo turedha. Amma laal obboleessoo atama wangeelatti namantaa? Hin kijibine si gaafataa jira maalitti amana si gaafataa jira. Asitti sagalichatu foon uffatee jedha sagalichi moo sagalichi Waaqayyo ture hin jedhu asitti? Moo sagalichi Yesuus turedha? Inni akkas jedha siin deebisaan jiraam. Kanaafuu Waaqayyo foon uffatedha malee Yesuustu foon uffatedha asitti? Waaqayyo foon uffate eenyudha kan foon uffatee dhalate? Waaqayyo. Waaqayyo dheetuma jira akkasumatti jecha argite Waaqayyotu foon uffate kan jedhu. Kunoo sagaleen nama foonii ta'ee jedha kunoo sagaleen nama foonii ta'ee gidduutti buufateedha. Sagalee Waaqayyo naan hin jenne ati sila. Dirriba. Dirriba. Halloo. Baddee turte gidduutti. Niitoorkii keetaa akkan siin jedhe? Niitoorkii ta'a. Naggeessa dhufa. Sagalicha nama foonii ta'e jedha malee Yesuustu nama foonii ta'e hin jedhu sagalichi immoo Waaqayyo waliin jenneerra sila. Kanaafuu Waaqayyotu nama foonii ta'e jechuudha. Si dhagaara. Itti ofii dirriba si dhagaa'eera. Dirriba. Sagaleen koo jira? Amma jira.
Ila sagale wangeela Luqaas baafadhu moo wangeela Luqaas gaafa baafattee waa'ee kanaa hin argattee jechaadha. Gabriel gaafa misiraachotti hime dubroo maaramiitti. Kananatti mee dura qoy hin qaqqabda kananatti mee dura. Waaqayyo nama foonii ta'e jedhama hin jedhu. Hin jedha. Kanaafuu waaqayyo nama foonii ta'eera jechuudha. Foon namaa uffate bakka waaqayyo. Foon namaa hin jedhu bar sagalichi nama foonii ta'e jedha malee nama foon qabu ta'e. Maal jechuudha ta'e akkamitti hiikkatta kana? Sagalichi moo haala sadiin ni hiikkadha. Tokko sagalichin uumame jechuu ta'e jechuun. Lama hin jijjiirame jechuu. Qoyka akka jedhu si garsiisa ragaa wajjin si garsiisa. Tokko hin ta'e jechuun nama foonii ta'e jechuun namatti jijjiirame jechuutti hiikuu nan danda'a akka hiika macaafaatti tokko. Lamaffaa nama foonii ta'e jechuun hin uumame jechuutti hiikadha akka macaafaatti. Si galee amma sagalichi nama foonii ta'e jechuun qoyka amma sagalichi nama foonii ta'e jechuun sagaleen sun yookiin immoo waadaan waaqayyo gole sun ergamoota duraaniitiif waadaa gale sun hin raawwate jechuutti hin fudhadha. Ragaa sii kennuun atis ragaa naa kennita. Qoyla obboleessa laa akkam seete amma tokkoffaa wangeela kana ammasitti akkasii hiikkate malee. Hin ta'e jechuun hiikni isaa maalinni? Hin ta'e jechuun hin dhalate jechuudha bakka karaa biraatiin foon ta'e foon namaa uffate jechuudha. Okay hin dhalate jechuudha ragaa naa kenni hin ta'e jechuun hin dhalate jechuudha. Wangeelarra. Sammoo Luqaas boqonnaa tokko dubbifadhu kaa dhageeta. Ayye jechiin ta'e jedhuun dhalate jechuuf galaa? Ayye agarsiisin ta'e ka jedhu kana hin dhalate ka jedhu Luqaas meeqa rasii baasu? Luqaas boqonnaa tokko baafadhu. Boqonnaa tokko lakkoofsa meeqa? Tokkuma ragaa si dubbisi. Kuwaan biraasaa ka Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa. Lakkoofsa 20 wayii keessa dhaqe. Jaarraa si dubbisu? 20 jaarraa. Lakki gara lakkoofsa 21tti kasi game. Lakki 20 jaarraa jiran inuma ayyuu gara 30 afaarra jiranni. Meeshi 20 dubbisi ishee. Ayyee. Elsaabeet ulfooftee ji'a ja'affaatti ergamichi Gabriel Waaqayyo biraa kutaa biyya Galiilaa mandara Naazreet jedhamu ergame. Ergaan isaas gara durbee Maariyaam jedhamutti tokko ture. Isheen nama Yoosef jedhamu sanyii Daawit keessaa dhalatte tokkoof kaadhimamtee turte. Ergamichi isheetti mul'ate Waaqayyo gooftaan si wajjin jira hoo nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeetti ittiin jedhe. Maariyaam nagaa kana yommuu dhageesse yaadaan dhiphattee kun maal jechuudha jettee of gaafatte. Yommus ergamichi isheedha yaa Maariyaam Waaqayyo biraa ayyaana argatteetta hin sodaatin kunoo ilma kunoo hin ulfoofta ilma sindeessa maqaa isaa Yesuus jettee moggaaftaa jedhe. Bakka amma ilma deessaa jedha ati garuu sila maallaan jette asitti qoy ilma deessa jedheeni malee qoy na dhagayeeka ilma deessa jedheeni malee sagalichi dhufee Waaqayyo dhufee si keessaati ba'an jenneen ilma deessaa dheen. Ila obboleessa wangeela akka ati tikkattutti miti ishii kan dubbifamu. Inni kanuma jiru sitti mee malee kanuma jiru malee. Jalqaba maal jedhe achirratti Yohaannis irratti foon ta'ee jedhe miti kinoo foon ta'uusaa immoo Yesuus Kiristoos ta'uusaa kinoo kanarratti argatta jechaadha. Laakki kun Yesuus foon ta'een jedhu innoo ilma deessa dheen malee ilma deessaa miti. Kanaafuu inni kun waa'ee Yesuusin haasaa jira Yesuus ganaa ilma dhalataaruu haasaa malee waa'ee sagalee haasaa hin jiru. Kanuma sagalee waa'uma sagalichaati kun tokkuma. Waa'ee sagalee miti kunoo hin ulfooftaa ilma sindeessaa dheen. Meera sagalee kan jedhu ragaan abisi waa'ee sagalee miti shi waa'ee sagalee miti kan jedhu ragaan afidi shi kunoo hin jiru ka isaan fidare kunoo hin jedhe kunoo kan jedhu kunoo hin ulfoofta ilma sindeessa miti sin jedha wangeelli dhaggeeffadhu ka ela wangeellis akkas jedha anis akkas hin jedhe ati immoo hin jiru jette miti naa baasi shi ragaa meera wangeelli kan akkas jedhu wangeelli akkas hin jedhu wangeelli kan jedhu kunoo si fuuldura jira akka jedhu kunoo hin ulfoofta ilma sindeessa maqaa isaa bis kaameeraa gargaleera darbi qaal tokko kunoo hin ulfooftaa ilma sindeessaa maqaa isaa immoo Yesuus jedhi moggaase dheen kan inni deessa jaar ilma deessa dheen malee sagalee dhufee si keessa foon uffatan jenneeni sagalee dhaltan jenneeni ilma deessaa jedheen. Ilmi sun eenyudha jechuudha Yesuus Kiristoosidha miti. Yesuus jedheen kan asitti kunoo Yesuus jedheen ilmadha sun. Bakka isuma sagalee isuma jalqaba sagalee ture santuu foon ta'ee jedhe santuu yoo ani si gaafadhe dirriba angaaffii si gaafadhe maal seeti ilamee walirraa baranna. Yohaannis tokko lakkoofsa 10 irratti gaaffiin si gaafadhe sagalichi nama foonii ta'ee jennaan Waaqayyo nama foonii ta'e miti jennaan naan jette tole. Sagalichi nama foonii ta'e jechuun ta'e ka jedhu hiikni kuni akka macaafa qulqulluutti hiikni isaa maalii jennaan hin dhalate jechuudha jette. Ani immoo hin dhalate jechuu miti tokko hin uumame jechuudha tokko lammaffaa immoo hin ta'e jechuun hin jijjiirame jechuudha sadaffaa immoo hin raawwatame jechuudha. Kana jechuun haada sadiin siige tokkoffaani sagalichi nama foonii ta'e jechuun Waaqayyo
sagalee yookaan immoo waan ofii yaadaan qabate sana uumuu kan barbaade sana uume jechuudha tokko. Lammaffaa sagalichi immoo nama foonii ta'e jechuun sagalee waaqayyoo sila ergamootaaf waadaa gale sanatu har'a nama ta'e dhalate sagalee waaqayyoo gana dura Abrahaam faatiif waadaa galee jira hojii ergamootaa keessa olaalte. Lakkoofsa 23 irratti maal jedhaa? Lakkoofsa 23 irratti abbootiidhaaf nama biyya Yesuus Kiristoosin biyya Naazireet keessaa abbootiidhaaf kan waadaa gale sana kunoo ergamaa godhe isa kaasee jedhee dubbata jechuudha. Kanaafuu hin ta'e jechuun hin ergame, hin raawwatame, takka hin jijjiirame jechuudha. Fakkeenya ragaa si agarsiisu. Atis ragaan agarsiistaan amma ragaadhaan si agarsiisa. Fakkeenya hin ta'e jechuun maal akka ta'e. Tokkoffaa kunoo asitti isarraa sii kaasa. Tokkoffaa hin raawwatame jechuudha. Eegni isaa kunoo maal jedhaa? Macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 12 irratti maal jedha mul'ataame? Nama ta'e kan jechaa jiru sagaleetu nama foonii ta'e dhaara malee Yesuustu nama foonii ta'e jechaa hin jiru. Gabbiittoo dirribaa ol deebisaa dhufaa jira. Ani galchuu hin danda'udha. Ol galchaa. Ol galchaa nama biraas soo jiraate. Ani nagarre miliquu isaanii achi ilaalaan turre. Dafaa sadarkaa miliquufi. Ayyaale ijoo isa jirtu? Oko jirra. Ayyaa keetti naguma? Nagaa alhamdulillah. Isa jira. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Daqiiqaa 5 meeqeen Abe salaata rukutadha daqiiqaa 5 naa qabee wanna jedhe daqiiqaa 5 bichana salaata. Salaatan laggee. Tole? tole. Ayyee dirribaa ol gashadha ammasitti nan dhufa. Inshallah. Ayyale. Jira waachan jira. Ayyale. Akkam nagaa keedha? Jira nagaa galata waaqayyo kamati. Nagaadha rabbi na galatu. Baga jiraatte baga nagaa taate galanni kama isaati. Baga jiraatte baga nagaa taate. Amin. Tamoo isa eegna. Rakkoon qabu dubbadhu waliin dubbannaati ati Yesuusiin maal jettee amantame? Yesuusin maal jettee amantatte? Sa'idiin maal jettee amantaati? Yesuusin ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት መድኃኒት yookaan immoo fayyisaa addunyaati yookaan immoo inni sun mataan isaa waaqa jedhee namana. Inni mataa isaatiyyuu waaqayyo jedhee namana. Okay, Yesuus ofii masaatiyyuu waaqayyo jettee amantaa? Eeyyeen. Situ waaqa ittiin jedhe moo isatu ani waaqa ofiin jedhe? Innumtuu mataa isaatiin jedhee jira. Mee ragaa naa kenni Yesuus Kiristoos lafa inni itti ani waaqaa na waaqessaa jedhe mee ragaa naa kenni. Ofiin jedhee jira. Rakkoon qabu ragaas siif kennuu nan danda'a garuu immoo silkii lama of biraan qabu akka carraa ta'e yoo biraa qabaatte banuu ni dandeessaa? Siif baasuuti mee himi ati bootaa masaa himi. Jalqaba rakkoon qabu namni waan ragaa hin qabne fi namni kaayyoo hin qabne tokko miti dirqama ragaa baasuuni. Himi. Dursee wanti isin jechuu barbaadu namni beeka waaqayyo qofa waan ta'eef namni wal tuffachuu fi tarii yaada walii biloo gochuu wal arrabsuu bakka akkasii tokko ta'e bahuun barbaada beekta. Namni gurra qabaatee yoo bakka wal argeeffatu ta'e malee. No. Waan akkanaa miti dhugaa jirtu qofa nutti himime lafuma Yesuus Kiristoos ani itti waaqayyoodha jedhe qofa fidime. Waaqayyo hin dhalataa gaafa jennu akka nama foonitti miti kan yaaduu qabdu jechuudha. Akka hafuuratti siigalee miti akka anaaf sii dhaloota kiyyaaf kee kana miti jechuudha kan waaqa jechaadha. Siigalee miti. Kana immoo akka fedhechaata waaqayyo dhalateera dubarraa waaqayyo dhalate.
Yesus Kristos dhalate. Yesus Kristos immoo koonka Malee waaqa malee koonka nama. waaqayyoon dhalanne mee? Waaqadha koonka nama koonka waaqadha. Nama guutuu waaqa guutuudha. Obboleessi. Ishi waaqayyoon dhalanne miti. Maal jechuudha? Sittani maal jira miti obboleessoo? Waaqayyoon dhalanne miti jechuudha gaaffiin. Atamma kanatti deemtuuf Yesus Kristos waaqa miti jechaa jirta miti Farhaan. Amma isatti dhumna sana akkan siin jedhan waaqayyoon dhalatu miti. Hin dhalata. Dhalateera kunoo Yesus Kristos. Ani Yesuus isin gaafanne waaqayyoon dhalataa? Ko Yesus Kristos ka waaqni. Waaqni Yesus Kristos kanaaf isin jechaa jira. Ani waaqa moo waaqa miti Yesuus itti dhufa garuu waaqni hin dhalataa isin jedhan. Hin dhalataa waaqni? Ilmi hin dhalata ilmi. Ani ilma siin hin jenne waaqayyoon dhalataa isin jedhe. Oo. Gaafi akkamiin gaafatta reeknoo hin dhalata sagalichi jalqaba ture sofoota hin jechaa Gaaffi gaafataa jira. Waaqayyo hin dhalataadhe gaaffi qaxxitaadha. Waaqayyoon dhalata moo hin dhalatu? Waaqa isa kan waaqa abbaa moo waaqa ilmaa nuti amma waaqa abbaa waaqa Ani ilmaa waaqa abbaa fi ilmaa addan baafne asitti abbaa fi ilmaa addan baafne waan ta'eef ani waaqa abbaa ilma siin hin jedhu. Asitti kan inni jechaa jiru sagalichi waaqayyo naan jettee. Addan baafne wangeelli sagalichi jalqaba ture, sagalichi waaqayyo bira ture, sagalichi waaqayyo ture naan jedhe malee ilmatu waaqayyo bira ture naan hin jenne. Sagalichi yookiin immoo ilmatu waaqayyo ture naan hin jenne. Inni kan jedhe sagalichi waaqayyo ture jedhe. Gadi bu'ee maal jedhe? Wanti hundumtu isaan teessita malee wanti ta'e tokko hin jiru waaqayyoon jechuudha. Lakkoofsa afuritti sagalichi yookiin waaqayyo nama foonii ta'ee jennaan sagalichi hin dhalatee waaqayyoon dhalataa hin jedhe. Atamma koo si ibsaan jira ila gara gubbaatti sagalichi waaqayyo ture yookiin immoo waaqa bira ture jechuun maal jechuudha? Waa'ee tokkummaa fi sadummaa ibsuudha fi kanammoo ati namantu si galee ani inni waa'ee tokkos lamaa sadii dubbataa hin jiru. Inni waa'ee waaqayyo dubbataa jira malee waa'ee lamaa sadii dubbataa hin jiru. Waaqayyodha. Tanaan jettee sagaleen suni waaqayyo sunu sagaleen sunu waaqayyodha naan jedhee waaqayyo sun immoo wanti hundumtuu isaan ta'e malee wanti ta'e tokko hin jiru naan jedhee lakkoofsa afuritti immoo waaqayyo sunu nama foonii ta'ee jedha. Waaqayyoon dhalataayyuu sin jedhan immoo. Yeniin jedhe ilmi waaqni ilmin dhalata bakka si deebiseera. Ilma sin gaafanne waaqayyo maa sodaattati waan wangeelli jedhu waaqayyoon dhalata. Waaqa abbaa miti kan dhalatu waaqa ilmaa dhalata kanaaf ilma sin jira akkasitti namantu waan ta'eef mana gaafatta. An abbaaf ilma sin hin jenne waaqayyoon dhalata. Waaqni ilmi dhalata ammallee deebiin kiyya kanuma la sitta mala. Waaqni ilmi dhalateera kanoo foon ta'ee foon namaa ta'ee. Ani ilma minaaminaan jedhi waaqni hin dhalata. Waa'ee amantaa kiyyaa na gaafa. Ilaa Fariyaan waa'ee amantaa kiyyaa na gaafachaa jirta miti. Waa'ee amantaa keessi gaaftaa ree waaqni hin dhalata. Waa'ee amantaa kiyyaa na gaafata taanaan deebii akka ati barbaadutti siin deebisu na dhaggeeffata. Akka ati sammuu kee keessatti qarrasetti miti. Lakki akka qarrasetti miti waaqni hin dhalata moo hin dhalatu. Waaqni ilmi hin dhalataan jedhe abbaan hin dhalcha waaqni ilmi hin dhalata kanuma. Kanaafuu waaqni sagaleen kun asitti sagaleen kun eenyuun ture sagaleen sun waaqa abbaa moo waaqa ilmaa ture sagaleen kun. Jalqaba maal jedha jalqaba waan hundumaa duraa. Sagalichi waaqayyo bira ture jedha. Sagalichi waaqayyo bira ture jedha. Sagalichi ofiisaayyuu waaqayyo ture jedha. Asitti kan inni dubbatan waa'ee waaqayyo abbaa waaqayyo ilmaati. Waa'ee waaqayyo ilmaati. Abbaas ana ilmaas dubbata waan lamaan hun dubbata. No lamaan dubbata tokko dubbataa jira. Lama miti. Maal jedha hin dubbata kinoo. Waa'ee sagalichaa dubbataa. Sagalichi jalqaba hundumaa dura ture jedha. Eeshi jedhe. Tole sagalichi waaqayyo bira ture jedha. Kanaafuu amma tokko bichaa dubbachaa jira. Akka keessanitti kun asitti beeknumti tokkuma nuti jechaa sagaleen sun ofiisaayyuu waaqayyo jedha ofiisaa waaqayyo jedha. Koo egaa asitti ilaalamma maal jedhe gasikee sagalichi waaqayyo bira ture jechuun koo jalqaba maal jedhe waan hundumaa dura sagalicha ture jedhe achi booddee sagalichi immoo waaqayyo bira ture jechuun waaqa abbaa waaqa ilma waaqa furuu qulqulluu ibsuudhaaf jedheeti jechaadha iddoo kanatti. Siigalee miti malee akka ati jechuu sagalicha akka ati jettu gara tokkicha qofa jechaa hin jiru. Okay akka ati itti mos waliin adeemu mee. Okay asitti waaqayyo ilmaaf abbaa agarsiisa jechuudha mee. Tole waaqayyo hafuurree isa dhaqee yeroo san hin jiru ergasii dhalate. Miti jira malee. Meerre nagarsiisa. Isaan sagandii bakka inni nagarsiisa. Takkaafillee abbaa. Bakka inni nagarsiisa waa'ee sagandii tokko waa'ee isaa kemiti ragaa nagarsiisa sagalichi hafuurri kan jiru waaqayyo hafuuraa isa. Waa'ee biraatti ceete immoo waa'ee kanaa haasa'aa osoo jiru waa'ee sagalee hafuuraa isa jira yeroo eegga tokkummaa lammummaa agarsiisa jetteeti
waaqayyo amma sadummaa gaafattu miti isin sadii jettu miti waaqayyo hafuurreessa jiran agarsiisi. Kana dura xumuri kana fudhatteetta. Jira moo hin jiru hin finne situ as na fide barra. Situ jarri lama itti na fide waan taateef waaqayyo hafuurreessa dhaqee gaafa jarri lama ta'an. Jiru ati immoo waa'ee kanaa xumuri dura Nagarsiisi ragaadhaan. Ragaan nagarsiisi. Obboleessa Tiksii kana bichaa miti bee. Ani kana ragaadhaan dhufeen ganaa ilala lakkoofsa 14 ganaa ragaadhaan si agarsiisaattis ragaa akka fidu ganaa si gaafadha. Garuu isaati waaqayyo lama agarsiisa jettee waaqayyootu hafuurri yeroo sana hin jiru iyyuu siin jedhe. Moo waaqayyo maal jechuudha hafuurri koo waaqadha. Abbaa ilma hafuura qulqulluu jechuun koo akka yeroo sana eessa ture reen agarsiisa. Yeroo sana eessa ture reen agarsiisa. Jira iddoo kanatti hin barroofne jechuun hin jiru jechuudha. Wangeela Yohaannis irratti hin barroofne jechuun hin jiru jechuudha hafuura qulqulluun. Jalqaba kan ture sagalicha waan tureef sagalicha ture yeroo sana. Ilmatu ture. Tiksiin kanuma qofaadha. Ilmatu ture. Kanuma qofaadha tiksiin. Wangeela kana irratti raawwata. Mee hafuurri jalqaba ture kan jedhu agarsiisi kaa dafite. Hin jiru. Iddoo barbaadde baasite. Akka jedhu. Waa'ee ilmaa fudhadhu mee dura. Qoy ati akka jette sagalichi jalqaba ture kan jedhu ilmadhaa naan jette tole. Sagalichi immoo waaqayyo bira ture kan jedhu waaqayyo kan jedhu abbaadha. Sagalichi kan jedhu ilmaa jette. Kanaafuu meerre hafuurri isa dhaqee yeroo sanaa hin jiru iyyuu siin jedhan. Hafuurri jiraan siin jedhan immoo. Ragaan agarsiisa. Isaan tokkodha waan ta'eef adda hin baane. Isaan tokkodha ka adda hin baane. Laakki akka jarri kun adda bahanii yeroo sana jalqaba turanitti inni eessa ture yeroo sana. Maal jechuudha jecha ture jechuun. Kunoo lama ta'uu isaanii nutti manii jiran akkaati jettetti inni yeroo sana hin hatame moo eessa lixe? Waa'ee hafuuraa miti amma waa'ee. Waldee cufadhu maayikii. Waldee maayikii cufadhu taraan kee si qaqqabne yeroo taraan kee haasofta. Dirriba. Atamma laali Faraan obboleessoo mana dhaggeeffadhu laatam. Atamma tokko qabatee tokkotti hin darbitu amma. Ragaan Oyi kaayyoon kee na dhaggeeffadhu shi na dhaggeeffadhu kaayyoon kee amma Yesuus Kiristoos waaqa miti jechaa jirta miti ati ani immoo waaqa ta'uusaa kana bichaa miti tiksii biraa siin kenna sin agarsiisa. Ani waa'ee Yesuus haasa'aa jiru waa'ee sagalee haasa'aa jira. Pooyintiin keessan jalqaba pooyintiin keessan jalqaba maal ture Yesuus Kiristoos waaqa miti jechaan turreeti. Ani waa'ee Yesuus gaafannaan situ fiigee as dhufe waan ta'eef kootu as nagarsiise an akkan jedhe amma. Waa'ee maalii na gaafatte waa'ee maalii na gaafatte jalqaba. Amma waa'ee sagalee gaataa aristuudii as na achitti ragaa as baasii naan jedhee as na fide. Yohaannis tokko seentanii boolla bahuu hin dandeenyedha. Amma sagalichi jalqaba ture inni ture. Maal jechuu akka ta'e moo ofii keessan iyyuu isin hin galle jechuudha. Si jammarila Faraan amma ati gaafii na gaafattee gaafii na gaafatteef deebii kan laatu anadha miti. Waa'ee wangeelaa kan beeku anadha moo situ beeku? Naa kenni deebii naa kenni eessa jira hafuurri siin jedhee. Amma yoon kana siin jedhe siin galu maal goota toona mantoo. Naa gala natti agarsiisi jarri Yesuus Kiristoos waaqa miti jechaarta. Ani waa'ee waaqummaa Yesuus. Sadummaa Sillaaseetti. Waa'ee waaqummaa Yesuus. Sadummaa Sillaaseetti namaan taare. Atoo akka namaan atoo amanaan jirta fidi nagarsiisa amanaan jirtu atoo. Utuu amante nagarsiisa fidi siin jedhe asitti. Maal jechuu akka ta'e maa jira akkan siin jedhe. Abbaa filmi jirra u'uu jedhanii falmatanii hafuurri eessa baqate yeroo sana moo eessatti bade. Akkas jedha asirratti dubbisaa jirtu kanatti abbaa ilma qulqulluun jirra jedhanii hafuurri qulqulluun eessatti baqate kan jedhu naaf hidhimee baasiti mee baas akka atiitu kanatti. Eela kun akkas jedha maal jedha sagalichi jalqaba waan hundumaa turee jedha. Sagaleen kun ilmadha naan jetteetta ilmi jira naan jechaa jira. Sagalichi waaqayyo bira ture jedha ilmi kun abbaa bira ture jechaa jira akka ati jechuutti. Sagalichi ofiisaayyuu waaqayyo ture jedha. Ilmi kun ofiisaayyuu abbaa ture jechaa jira. Kanaafuu ilmi kun ofiisaa abbaa ture jechaa Abbaa ture jedha. Abbaa ture jedha naa baasi. Abbaa ture. Ilmi kuni abbaa ture kan jedhu. Jedhee baasi. Kunoo waaqayyo bira ture jedha sagalicha ofiisaayyuu waaqayyo ture jedhame. Abbaa ture jedha ree. Maaree waaqayyoon kun maaliree ilma moo hafuuradha ree inni kun waaqayyoon inni kun. Sagalichi waaqayyo bira ture kun abbaadha. Sagalichumti deebi'ee abbaadha naan jechaa jirta. Ati abbaa miti jetta? Abbaa miti? Abbaa miti? Ati koo sagalichi abbaadha naan jechaa jirta be. Lakkaan sagalicha abbaadha qoy sagalicha abbaadha akkamitti akkasiin jedheen qabaan qoy sagalichi ilma moo ilma miti? Ilma moo ilma miti? Sagalichi maa ilma? Ilmadha. Waaqayyo inni kunoo. Abbaa. Tole sagalichi inni kunoo. Maal jechuudha? Sagalichi maa isa jalqabaati kaa sagalichi ilmadha. Ilmadha. Sagalee inni kun ofiisaayyuu sagaleen ilmi kun ofiisaayyuu maa eenyuun ture? Waaqayyo ture. Abbaa ture jedhi akkuma asitti abbaa jechaa turte waaqayyo abbaa naan jechaa ture ofiisaayyuu abbaa ture. Abbaa miti abbaan jedhu kaa abbaa jedha asirratti. Maa kun abbaa jedhama inni kun abbaa jedha?
Kana jechuun waaqa ture jechuun waaqummaa tokkummaa waaqayyoo agarsiisuudhaaf jecha waaqayyoo ture malee abbaan jedhamu. Communication Corporation Telecommunication የሚባል ነገር የለም. akkuma asitti waaqayyo abbaa jette asittis akkuma sanatti kadda sagaleen ilmi ofiisaayyuu abbaa ture jechaa jira asitti akkaataa softutti. Amma wanni akkasiin jiru isini ila wanti simmiidhee filosoofii Giriikii keessa seentanii Yohaannis warra Giriikotaa hordofee filosoofii inni dubbate keessa seentanii wajjin rakkataa jiru filosoofiidha. Amma waa'ee waaqummaa amma kanaaf waaqummaa Yesuus Kiristoos ganuudhaaf jettee kan hunda deemaa jirta miteeti. Qoyi sana booddeetti namna waa'ee Yesuusitti kana xumurra. Amma sadhumaa kana sagalichi nama foonii ta'e ka jette kana sigalee waaqayyoon dhalate naan jette waaqayyoon dhalata annaanis moo deebitee na didde hin ta'e jechuun hin dhalate jechuu ragaan agarsiisi baasi wangeelirra. Luqaas 1:26 dubbisteeta sila. Hin jedhu ta'e hin jedhu ka achirratti ta'e ka jedhu hin jiru jechi ta'e jedhu jira achirratti. Maal jedha ilma deessan jedhu ilma deessan jedhu. Ani hin deessa siin hin jenneem waa'ee deessaa siin gaafanneen. Waa'ee ta'e jechuun maali siin jedhanii? Eeshi kan foon kan ta'e jira kan biraa kan dhalate jira Yesuus Kiristoos hin ala kan waaqarraa dhufee dhalate namarraa kan arfe waaqarraa kan dhufee dhalate jira. Dirriba mee arragaadhaan si agarsiisu akka koo kanatti nagarsiisu yoo sii galu baate si barsiisame. Anamma hiika ta'e jedhu kana. Sirmayyuu na barsiista. Qoy hiika ta'e jedhu kana hiika sadii qofa qaba wangeela keessatti. Ta'e jechuun hiika sadii qofa qaba. Tokko hin uumame jechuudha. Lama hin jijjiirame jechuudha. Sadii hin raawwatame jechuudha. Ragaa baasee si agarsiisu wangeela irraati. Tole kanaan ala ragaa qabaatti. Waa'ee filoosofii dhiisa. Waa'ee filoosofii dhiisiti foon ta'e jechuun akka keenyatti akka amantaa. Akka wangeela keenyatti dhalate jechuudha siin jedheera miti. Eessatti naan immoo wangeela Yohaannis asirratti dhalachuusa maannoo Luqaas asirratti argachuusa agarsiiseera. Luqaas ragaa baasi hin ta'e jechuun dhalachuu akka ta'e. Eeshi kan dhalate ka foon waaqarraa dhufee foon uffate kan biraa jiran nan baasati. Yesuus Kiristoosiin alaa. Ani eenyutu dhufee dhalate siin jenneem. Obboleesso gaaffiin koo eenyu dhufee dhalate miti. Please akka nama beekaa tokkotti taase beekaa itti haasa'arta. Gaaffiin koo hin ta'e jechuun maal jechuudhaadha. Malee hin dhalate waa'ee dhalatu sin gaafadha. Hin ta'e jechuun hiikni isaa maalinni fiditi iddoo hin ta'e jedhu irraati ragaa hin dhalate jechuu jedhin agarsiisi. Wangeela irraati. Atamma Yesuus Kiristoos ala kan dhalate waaqarraa dhufee foon namaa uffatee na agarsiisu wangeela irraa. Wangeela dubbisaa waan ta'eef. Abbaan fedhe haa dhalatu Yesuus haa dhalatu waa'ee dhalatu si gaaftaa hin jiru. Hin ta'e jecha jedhu hiikanaa kennu dura kana finna. Haa hiika takkaan jecha takkaan barbaadde hiika. Hin ta'e jechuun hiikni isaa hin dhalate jechuu akka ta'e wangeela irraa baay'istii seera uumaarraa kaasee amma Yohaannis raayyiitti agarsiisi. Atama Yesuus Kiristoos waaqa mitiidha miti kaayyoon kee. Ani amma waa'ee Yesuus dubbachuutti yeroo qabu waa'ee sagaleen dubbataa jira. Ragaan si agarsiisa. Sagalichi Yesuus Kiristoos kaa. Sagalichi Yesuus Kiristoos akka ta'e sitti meera. Bakka amma si barsiisa xiqqoo shakkifadhodhaan. Hin ta'e jechuun maal akka ta'e. Tokko hin ta'e jechuun hin jijjiirame jechuudhaa siin jedhe. Wangeela mootota lammaffaa boqonnaa 15:12 irratti dubbiin raawwatame kun akkuma waaqayyo sanyii kee hamma dhaloota afuraffaatti teessoo Israa'el irraa taa'ee himmoo jedhee Yehuutti dubbate hin ta'ee jedha. Maal jechuudha Yehuutti kan dubbate hin ta'e jechuun? Hin raawwate jechuudha. Galatoome. Kanaafuu hin ta'e jechuun hiika maal qaba tokkoffaan hin raawwate jechuudha miti hin raawwatame jechuudha. Galatoome. Lammaffaa hin uumame jechuudha. Fakkeenyaaf Waaqayyo ifni haa ta'u jedhe ifni sin ta'ee jedha seera uumaa boqonnaa 1:3 irratti. Maal jechuudha Waaqayyo ifni haa ta'u jedhe ifni sin ta'e jechuun maali? Hin ta'e jechuudha qaamaan ree maal gaafii kamiin maal jechuudha hin ta'e jechuun ifa ta'e jechuudha bakka. Ifa ta'e jechuun maali? Ifni hin ta'e jechuun maali? Maal jettee eegtaati? Sin gaafadhe ifni hin ta'e jechuun ifuma ta'e jechuudha maa? Ay, na barsiisaa jirta miti sin barsiisaa jette beekama boleessoo sin barsiisaa jette. Waaqayyo jalqaba lafaa dachii uume san booddee Waaqayyo ifni haa ta'u jedhe jechuun ifni haa ta'u jedhee haa uumamu jedhee ifni sin uumame jechuudha haa ta'u jedhee hin ta'e jechuun ifni hin uumame jechuudha. Lama sadaffaa asitti maal jedha seera ba'u boqonnaa 7:10 irratti Musee fi Aaroon mooticha bira dhaqanii akkuma Waaqayyo isaan abboome godhan. Aaroonis mootichaa fi hojjettoota isaa duratti
ulee isaa lafa buusee ulichis bofa ta'ee jedhe. Maal ta'e? Bofa ta'eedha. Ayye ulichi bofa ta'e jechuun maali? Maal tiktireeti jedhika? Tokko uleen bofatti jijjiirame jechuudha. Nan beekaa. Ta'e jechuun? Ilaa nam uleen ulichi bofa ta'e jechuun uleen sun bofatti jijjiirame. Ammaati afaaraan ammaati kan wangeela Yohaannis sana kana gochuudhaaf kana keessa galte moo waaqa mitiidha moo maali kaayyoon kee amma foon ta'uu hin danda'uudha? Kaayyoo kositti maqaa ilaali. Ani koboonti kennaa galaan jiruume kaayyoon kee naan galle. Amma sii gala jecha hiikuudhaaf oo ta'e diishinarii dhaqii kadhoo barbaadde kana amma olii gadi wangeelli kun sirriidha ta'eedha. Minim kun amma wangeelli kun sirriidha kaa. Wangeela nama kana siin mormuudha fakkeenyaaf siin hin mormu ani kana sirriidha maaliif bofas ta'eera sirriidha. Hayyee qoy. Kanaafuu ulichi bofaa ta'u naa jedhu ulichi bofatti jijjiirame jedhamoo hin jedhu. Hin jedha. Galatoon. Amma hiika kana sadaniin alatti wangeela keessa jiraate agarsiisi. Tokkoffaa ta'e jechuun hin jijjiirame jechuudha. Lama hin uumame jechuudha. Sadii hin raawwate jechuudha. Hiika kana sadan alaa seera uumaadha. Amma Yohaannis raayitoo jiraate fidin agarsiisi. Hin jiru. Erga hin jiraanneeti immoo sagalichi nama foonii ta'e jechuun hiika kana sadan keessa tokko nuu kenna. Tokko sagalichi hin uumame. Lama sagalichi hin jijjiirame. Sadii sagalichi hin raawwatame. Kana sadan keessa tokkotti hiikamaa jechuudha. Kana sadan keessaa bahuu hin danda'u. Tokko filadhu sadan keessaa. Maala filannoo situ naa kennaa obboleessoo waa'ee macaafa qulqulluu waa'ee kan koo. Ati immoo filannoo filadhu karaa qabu filannoo kee quraanatti miti kan amantooti maaliif ofumaa baasoftaa? Walirraa barannaa miti amma anamma si beeksisuu yookiin si caaluuf yookiin na caaluuf yookaan immoo waa wal farmilee ta'uuf miti kanas dhumne waan abarsiiste waa si barsiisuuf anamma firiidhaan si gaafatu jira yookaan jara sadan amma si fide keessaa tokko filattaa takkaa immoo waan kana faana walitti si dhufu sagalichi nama foonii ta'e ka jedhu hiika ani kenneen alatti yookiin kan wangeelli kenne alatti kan jiroote agarsiisi. Carraa lama sii kenneera bara. Tokko sadan keessaa tokko filachuu lammaffaa immoo kana sadan keessa kana hiika mataa kee kan sii kennu wangeela kan sii hiiku naa kenni ta'e ka jedhu hiika kan sii kennu. Atama waa'ee ta'ee akka dhalachuu ta'ee si himeera miti akka dhalachuu ta'ee isaan ala kan dhalate hin jiru Yesuus Kiristoos ragaan agarsiisi kaasuu namaa uffatee hin jiru. Sitti mee Lukaas siin baasnee Lukaas duran baafannee dubbifannee. Inni waa'ee dhalachuu dubbataan kan si gaafadhe hin ta'e ka jedhu. Eenyudha kan dhalate kunidha eenyudha. Eenyuyyuu ani waa'ee dhalachuutti hin jiru amma. Innaa gaafina gaafatte deebisii kan islaachan jira. Bakka ishi galatoomi maata kan jiru jechuudha ayyee. Amma Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu isaan agarsiisa amma waa'ee sagalee finneerraa waa'ee Yesuusiin barbaada amma bakka. Ishi baafadhu. Silas baafadheen deebiitti dhabde amma ofii keenya dubbisi baasitime. Baafushi eshi tokkoffaa Yohaannis. Asitti xiqqoo teenyee maggeeffachuu taane nuti. Al tokko xumura ture dubbii baadhifama. Takkaa dubbadheen wal falmii mata'e dubbiin keessan. Dhibaan ni jalqabaa xumuratu. Laa wal barsiisuu jira wal falmiillee miti. Xiqqoo wal falmii godhame malee wal barsiisuu jira mee xiqqoo nu obsitaa ishaaf xumuratu dirribaan xumuratta miti. Baasi silkii takkaan qabadhee jira waan ta'eef. Ishi maal sii baasu? Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 20 baasi. Amma maali si agarsiisaa jira jechuudha? Yesuus Kiristoos waaqa ta'uusaa si agarsiisaa jira jechaadha. Atamma Yesuus Kiristoos waaqa miti jette miti ree? Ani immoo Yesuus Kiristoos waaqa ta'uusaa si agarsiisaa jira. Tokkoffaa Yohaannis meeqa jetti? Boqonnaa 5 lakkoofsa 20 baasi. Ayyee. Baase maal jedha? Dubbisi 20 irraa mee maal jedha? Kunoo itti sii qabu dubbifadhu. Itti qabe ishee rakkoon qabu. Ilmi Waaqayyoo dhufee isa dhugaa dubbatu. Isa dhugaa sana baruudhaaf hubannaa akka nuuf kenne nuyyuu beeknaa. Nuyi isa dhugaa sana keessa ilma isaa Yesuus Kiristoos keessas ni jiraanna. Waaqayyo inni dhugaan jireenyi bara baraas isa kanadha. Eenyu? Isa kana jechaadha. Maaliif ilma Waaqayyoo jechaadha jireenyi bara baraa. Yesuus Kiristoos waaqa ta'uusaa
Argaartamoo argaan jirtu? Argaan jira yeroo xumurtu natti himi. Maal jedha asirratti ilmi Waaqayyoo akka dhufe hubannaa akka nuuf laate hin beeknaa jedha mitire. Nu isa keessa akka jirru inni nu keessa akka jiru kaasaa jechaadha. Xumurattee? Maal jetta asirratti? Itti fufuu? Hayyee. Maal jedha? Inni jalqaba marriyyuu sitti mee jira. Ilma Waaqayyoo dhufee isa dhugaa sana baruudhaaf jedha. Yesus ilma Waaqayyooti moo Waaqayyo? Ilma Waaqayyoo. Kanaafuu Waaqayyoo miti ilma Waaqayyooti malee. Hallaqa kanuma dubbii. Waaqayyoodha. Ragaa biraa qabda. Maal jedha gara gaditti? Xoomuun kanuma jireenya bara baraadha meenni gara gara. Ikkoo ilma Waaqayyooti moo Waaqayyoodhaas hin jenna ilma Waaqayyooti naan jette bara. Ilma Waaqayyoo isa foon ta'e jechaadha. Foon ta'e isa Yohaannis dubbate sana. Waan fedhe haa ta'u garuu ilma Waaqayyoo moo Waaqayyo Yesuus? Waaqadha ilma Waaqaati. Maal nama kofachiisa Faraan? Eegaa. Obboleessoo ani koo dura si deebisee atamma kana mantu quraanatti miti waa'ee Waaqaa waa'ee Yesuus Kiristoos waa'ee Waaqaa abbaa ilmaa fuudhuu hin beektu. Yesuus ilma Waaqayyoo moo Waaqayyoo jennaan. Kana sitti himu. Takka ilma Waaqayyoo ta'e takka Waaqayyoo jetta. Ikkoo amantii kee waan wangeelarra jiru natti mika waan wangeelarra jiru. Atama waa'ee Allah osoo si gaafadhe waa'ee Allah kee naa deebistaan Allah kee miti sin jechuun danda'a. Maaliif itti amanaa jirta waan ta'eef? Miti sin jechuun danda'u miti re. Ragaan qabu taanaan amantii kee maa sin horku? Quraana kee keessatti. Amantii kee sin horku? Waa'ee amantii miti amma. An akkan siin jedhe waan wangeelarra jiru haasofna jechuudhaaf hin jedhe malee waan wangeelarra jiru naasa'in siin hin jenne si galee waan wangeelarra jiru ataa jiraannaan himuu dandeessa. Yoo ragaa hin garuu amantii kee amanuu dandeessa garuu dhuftee asirratti waan hin jirre naasa'in jedhan. Waa'ee wangeelarra jirus immoo kan barraa'ee jiru kan amanuudha waan ta'eef akkamittiin akka ta'e akkamittiin abbaa akka ta'e akkamittiin ilma akka ta'e nutu beeka. Abbaa ilma qulqulluun maal jechuu akka ta'e nutu beeka ati hin beektu jechuudha. Kanaafuu isa si gaafataara kanaafuu si gaafate bar wallaalaanii Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo moo Waaqayyoodha siin jedhu. Ilma Waaqayyoo Waaqayyoodha. Ilma Waaqayyoo jechuun immoo Waaqaa gadi miti. Waaqaa gadi miti inni Waaqadha mataan isaayyuu. Maal jennaan Yohaannis irratti ilmi Waaqayyoo Waaqa taanaanii Yesuus Kiristoos itti amantanaa Waaqayyo isa kanatu gadameessa durbee Maariyaam keessa seenee bahe Waaqayyotu. Waaqayyo ilma. Waaqayyo ilmatu. Ilma isaa ilma Waaqa hafuura qulqulluu. Bari Yesuus Waaqayyo naan jechaa jirta bar. Miti? Waaqayyo. Akka tiksii kanaatti Yesuus Waaqa jettee amanta taanaan Waaqayyotu durbee Maariyaam gadameessa keessa seenee bahe Waaqatu. Waaqa ilma Waaqaa santu ilma kan ta'e santu garaa dubroo Maariyaam keessa bulee. Silamoo Waaqa naan jenna mamoo ilma Waaqayyo naan jetta. Waaqadha ilma Waaqayyo. Maarree Waaqa ilma Waaqayyo jechuun. Ilmi Waaqa jechuun Waaqadha. Kanaafuu ilmi Waaqayyo Waaqayyo taana deeqa abdan. Ilmi Waaqayyo Waaqa taana Waaqayyotu durbee Maariyaam gadameessa keessa seenee bahe. Waaqayyumatu gadameessa Maariyaam keessa seenee bahe ishee keessaati. Waaqa qaama sadan keessaa qaama tokkotu dubroo Maariyaam keessa bulee qaamni sadan immoo abbaa ilmaa hafuura qulqulluudha. Maarreen numti tokkoon sun jala keessaa tokkoon sun Waaqa naan jetteemi. Waaqayyo. Kanaafuu Waaqayyuma sanatu durbee Maariyaam gadameessa keessa seenee kee bahe. Akkaataa softu kanatti himtu miti obboleessoo. Akkaataa softu kanatti miti hin jedhe akkasitti miti wangeelli kan dubbifamu. Best. Wayii muutii odoo qabattee gaara si'ala sagalee jira. Dirriba nagaama. Hin nagaama Kanaafuu Waaqayyotu durbee Maariyaam keessa seenee dhalte naan jechaa jirta. Hayyee galatoomi. Hayyee kun ilma Waaqayyoodha malee Waaqayyoon jedhu. Hayyee ragaa biraa qabda Yesuus Waaqayyo ta'uudhaaf. Yohaannis 14 gaditti gatti fufii dubbisime. Isuma 14 sana. Asitti maal jedhe si fedha kooti moo fedha Waaqayyootiin jedhe mee siin dubbisa. ጌታ ኢየሱስ ይህን እናንተ የምታዩትን ሜና ዱብሲሜ ማል ጀዳ ሂክሜ ጌታ ኢየሱስ ፍራን ማኒ የመከነ ረደደቡን ቆይ ከናፋ ይኩ ገፈል ማል ጎተሪ ነማ ፈልሜ ድርቀማ መንሲሳ ነደገፈዱ ሺ ሲመል ምን ቆይ ነደገፈዱ ነዱብሲሲ ናሂ ከየ ጌታ ኢየሱስ ናይክ
ናኒክቶ ነጋርተሞ ዱብስጋ እሺ ጌታ ኢየሱስ ይህን እናንተ የምታዩት ተአምር ናይክ ይከ ቻርታ አና ማይ ከራት ሲሞርሚኔ ቡሌሶ ሲኒ ብሳና ደገፈቱ ሲንጀኔ አና ማይ ከራት ሲሞርሚኔ inni sultaana abbaatiin akka inni gochaa jiru akkaatiin dubbiftee naa hiiktuu fida sultaana abbaatiin malee kan isaatiin akka hin taane naa hiika afaan oromootti akka hin kijibne yaan ይህን እናንተ የምታዩትን ተአምር ጀደን ዮሐንስ ላተን ተካ ዱባይ እንዴማ ድርባ ኮ ሸከነ ጥሙሬና ስትሉ ፋልቶ ኮ ብቻ ነው ሸከነ ከፈና ፋይኮ እናንተ የምታዩትን ተአምር የማደርገው ጀቹም ማለት እናንተ የምታዩትን ተአምር የማደርገው ጀቹም ማለት ኢሲን ከነገርተን ራጂ አርጊተን ከነ ጀቹን አየ በሰማያዊ አባቴ ፍቃድና ስልጣን ነው አላቸው ኤየማ አባኮ ሰሰሚፊ አንጎሳቲን ቶለ ከናፉ ኤየማ አባፊ አንጎ አባቲ እንደለገ ማለ አንጎሳቲ እንደለገ ሄዳ ኤየማ አባቲ ፊ አንጎ ዮኪን አቦ አባቲ እንደለገ ሄዳ ማለ ከንሳቲን ከነ ኢየሱስ እንደለገ ሄዳ አቦ ኢየሱስን ማል ጀቾ ከበርባዴ ሞና ሲኒ ማና ደገፈዱ ጋሺ አስራት ጀቾ ማና ደገፈዱ ነደገፈዱ ከፈራኒ ዋይ ወንጌላ ዱራ ሲካሴ ወንጌላ ተትናማን ቱናቲ ተማና ዋንቴ ማል ጀቾ ከበርባዴ ኑቱ ይካትላታ ማለ ሲዲ ይካትሉ ላታምቲ ወንቲ ይካላታ ቶ ኮንጁሩ ገልሲ ደበርኮን hiika tokkon barbaachisu bar waa'ee simbiroo uumuu kana irratti akka jedhe waa'ee simbiroo uumuu kana irratti ani waan isin amma argitan kana fiqaada abbaa koo fi aangoo abbaa kootiin godha malee ofii koo miti si dhageebe maara deddeebitaana dhaggeeffatu bakka kanuma kan biraa maal barbaadde aangoo isaatiin hin goone miti Yesuus deebina anarraa eegaarta miti amma ofumaa deebidee aangoo isaatiin hin goone mi asitti na dhaggeeffadhu shiisiin deebisa aangoo isaatiin godheera asitti na dhaggeeffattu maal obboleessu si dhaggeeffadha aangoo isaatiin godheera yookiin yookaan lakkinaan jedhe ekkoo siin deebisa na dhaggeeffadhu shii naa deebisi yookiin lakkii jedhe amma aangoo kiyyaa miti jechuuni yookiin immoo eeyyama abbaa kootiin jechuuni eeyyama abbaasaa eeyyama isaa ta'uu isaa agarsiisa yookiin immoo waaqa tokko ta'uu isaan eeyyama isaa agarsiisa hiika mataa kee booddee natti himta sarrakkoo miti hiika mataa kee hin barbaanne asitti aangoo abbaatiin godhe moo aangoo kootiin hin godhe jedhe aangoo abbaa isaatiin jedha miti irratti bakka galatoomi waa'ee Yesuus irratti isaa ta'u waa'ee amantii koo irratti jechuudha gaaffii yoo qabaatte akkasila isa gaafattetti walitti deddeebisuu waan otoo hin taane daqiiqaa naa laattee daqiiqaa amma kanaatti jettee fudhattee dubbattee kaatee siin deebisa. Ay gaaffii deebisuun daqiiqaadhaan miti daqiiqaa tokko sitti fudhatuu danda'a fakkeenyaaf waan tokko si gaafadhe ragaa baastee ragaa sana irratti dubbisuu dandeessa malee yaada mataa akka ibsitu hin barbaadu ragaa wangeela irraa baastee yaada mataa koo siin ibsu wangeela irratti hundaa'eeti na gaafadhe. Wangeela irratti hundaa'een siin wangeeluma siin jedhee wangeela irraan deebisa gaaffii si gaafadhe. The Bluetooth device is connected successfully. Yesus waaqa naan jettanii mi waaqa itti amantaati. Eshi waaqayyoon dogongoraa? Hin dogoggoru. Hin kijibaallee? Kanuma gaaffiin kee. Hin kijibaa hin dogongoruu? Hin dogoggorullee hin kijibullee. Ayyemee